Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Kun tamsaasa raadiyoo daandii haqaa 473 akka lakkoofsa Awurooppaatti Oktoobar 21 bara 2017 akka lakkoofsa biyya keenyatti onkololeessa 11 bara 2010 akka lakkoofsa Hijiraatti safar tokko bara 1439 tamsaasa raadiyoo daandii haqaa guyyaa sabtii isiniif tamsaatudha. قمتي بالفياتني برنا ما دبرتي بلو فلتني لنسهين دبا كان بأنسيتوه أنيش به ينقبها بيته يا هرمي بيا بدأت إلى هلمي جالن وسرام فقاني وقفمني ررفت تأبني ربي خدني إما كلا يلبون جيراني وفي الماء تهدوسياني بقني يعني بيراه علي فيه إيران قبل أسره يدويني خباد دما وجره به أرما. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاب جمتو تفيد جيفتو تهردفتو الراديو داندي هقا كان كابا كبام بعد أنبيا كيسا بيالة أرقمتن حواسكينا كبجمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنيف جالل لسنيف قبنو لكي نفتبين كتامري إدو إسين جرتن مرات إسين هادا كبو أكم جرتن نكيني كيسن بدادا دادو وبارو نماسا كيسن نغا دكا قدان نغا أردان كيسن نغايا كين كيسن نغا أول ما بولتين تيسن نغايا آفنا فياليي نكيني كيسن كتئي برو جرتو دنسا جرتو غاري جرتو مشا جرتو ويو جرتو ويو ما هورا بلا ديبنا يو يا جني حركفوني يا هرمي بيا بدأتو إلى هلمي جالني وسرام فقاني وقفمني ررفت تأبني ربي خدني إما كلا يلبون جيراني وفي الماء تهدوسياني مهافو جرؤم بكا بيتنيت نهي أبانكا نفلمتا انت وقلي أركن كنو دينا في يوم الليل سبني بلان كوني قبر فمي حنق يومي جرات ميدمي يوغوت ما نبيختو كإرنسا أما كه بلسو ما لبسا كاب جمتو تفيد جيفتو تاهور دفتو تماتي والراديو داندي هقا قبيوان كنو يارداف نيتا هنجنو كندي فنكنو قبني استوديو سين جراي يا حواس كندا كبجمو بغجراتن اقا قبيوان كنا يارا كيزات قبيوان نوتي كندي فني قبني دياني اكما بيكمو قويا سبتتي قبي oduu akkasumas barnoota aqida qulqulluu sheeka keenya Sheek Muhammad Waadoo dhaannuuf dhiyaatu qophii biqiltoota sunnaa akkasumas sagantaa fatwaa kutaa lammaffaa raadiyoo daandii haqaa kan sheeka keenya Sheek Jibriil Qamarii dhaannuuf deebituu fi akkasumas haala yeroo irratti turti Professor Muhammad Abbaa Jabal Xaahiroo wajjin taasifnee qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Maarree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiiwwan guyyaa har'aa qindeessaa kan isiniif gaggeessu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenyaa suduudumaadhaan gara oduutti isin geessina. Inni milkoo'ina beekaa nu tokkumnaan omaan shakkinii
rabbi jiraa nuhjiin biyyatuhu yaa harmee biyya badhaatu ilaalime جالني وسرام فقاني وفهمني ررف تدبني ربي خدني إما قل يلبون جيراني ذي الماء تهدوسي عني كاكا هكانون ديني دينك كنكمان صداتني يا بيكو بيباكو بيكو سيفوف كني هباتوش لبونكو kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiiqaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu oduuwwan keenya guyyaa har'aa akka lakkoofsa awuroopaatti oktoobar 21 bara 2017 guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee jira oduuwwan guyyaa har'aa kan isiniif dubbisu anu bilis keessan Hamzaa Booranaati. Poolisiin Liyyuu Haayilii naannoo Somaalee bifaan uummata Oromoo Booranaa irrattis guyyaa har'aa kallattii biraatiin lola akka bante dhagahame. Odeeffannoon guyyaa har'aa gama godina Booranaa aanaa sirraa nu dhaqqabdu akka agarsiiftutti waraanni Liyyuu Haayilii Somaalee daangaa uummata keenya qaxxaamuruudhaan ilmaan Booranaa irratti lola labseedhaan ilmaan Booranaa deebisanii tarkaanfii daangaa isaanii kabachiisuu deebisanii fudhatanii Liyyuu Haayilii poolisii jaajjeessuudhaan qawwee ja'a akka irraa hiikkatan naannicharraa odeeffannoon guyyaa har'aa dhaqqabde ni addeessiti. Guyyaa kaleessaa onkololeessa 10 bara 2010 mana murtii olaanaa godina Harargee lixaa namoota doolaara seeran alaa otuu naannessanii keellaa bordeddee irratti kanaan dura qabamanii turan irratti guyyaa kaleessaa murteen adabbii dabarfamuu dhagahame. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa obbo Habaanee Arab Nuur hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100 kan adabbiin irratti darbe yommuu ta'u obbo Ahmed Muhammad ammoo hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100 akka adabbiin irratti darbame dhagahame jira. Mallaqni qabame doolaarri Ameerikaa 541 fi 771 baankii hojii gamtaa Oromiyaatti lakkoofsa herrega lammiilee keenya naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa qeef qabeenya isaanii irraa wayyaaneedhaaf abdii illeedhaan buqqaan deeggaruuf baname irratti galii akka ta'u manni murtii magaalaa Ciroo murteessee jira. Daareektarri baankii daldala Itoophiyaa damee Ciroo namni Tasfaa'uun Sahaluu jedhamu sharafa isaa doolaara tokko qarshii 21 buusee waan sharafeef qarshii miliyoona 12 qofa kan dhaqqabe akka ta'e maddeen gabaasaniiru. Daareektarri baankii daldala Itoophiyaa damee Ciroo akka wanta kana jijjiiruu gaafatamus hin jijjiiruu jechuudhaan akka mormii taas beekamee jira. Garuu yeroo ammaa kanatti doolaarri gatiin ol ka'ee waan jiruuf qarshiin kun walumaa galatti yoo sharafamu qarshii gara miliyoona 14,616 ol akka ta'u kan beekame yommuu ta'u yeroo ammaa kanatti sharafa yeroo saniitiin sharafamuudhaan miliyoona 12 qofa akka ta'uu fi qarshiin miliyoona 2 ol baankii daldala mootummaa keessatti haftee akka ta'u beekamee jira. kallattii biraatiin deeggarsi lammiiwwan keenya qeef qabeenya isaanii irraa abdiilleedhaaf wayyaaneedhaan buqqaafamaniif taasifamaa jiru ammas guutuu biyyattii fi biyyoota alaa keessatti cimee itti fufee jira. Guyyaa har'aa qeerroon dallomannaa lammii keenya naannoo Somaalee irraa buqqaaniif lukkuu hanga lubbuutti isii wajjin jira jechuudhaan karaa irratti bahuudhaan qarshii walitti sassaabaa akka turan beekamee jira. Kallattii biraatiin abbaan qabeenyaa beekamaan kan Oromiyaa saamuudhaan beekamu Sheekh Muhammad Alamuddin lammiiwwan keenya qeef qabeenya isaanii irraa abdii hagosiif wayyaaniin buqqaafamaniif deeggarsa qarshii miliyoona 40 akka gumaachee dhaga'amee jira. Jumaata guyyaa kaleessaa magaalaa Adaamaatti uummanni masjiida Hudaa ganda duwwa 9 lammiilee keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqaaniif uffata adda addaa madaabara tokkoo fi mallaqa qarshii 2,000 akka walitti sassaaban beekamee jira. Godina Baalee magaalaa Dallomannaatti deeggarsi lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif sassaabamu cimee kan itti fufee fi guyyaa sanbata guyyaa har'aa qofatti gabaa guddaa keessa qarshiin 93,312 walitti kan sassaabame yommuu ta'u huccuun walitti qabames hedduu akka ta'ee fi foolleef qeerroo fi maanguddoon magaalaa Dallomannaa waliin ta'uudhaan hojii kan akka hojjetan beekamee jira. dhalattoonni Oromoo kanneen waajjira abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumrukii Itoophiyaa damee Dirree Dawaa lammiilee keenya hagosiilee naannoo Somaalee irraa qeef qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniif deeggarsa qarshii 133,260 minda keenya irraa gooneef jira jechuudhaan beeksisanii jiru. Fuulduraafis deeggarsa keenya cimsinee itti fufnaa jiraniiru.
guyyaadhaa qeerroon gursum uummata keenya kan naannoo Somaalee irraa buqqaa meeshaa manaa fi nyaata raabsaa oolaniiru. Maddi mallaqaa diyaaspooraa Riyaadii fi naannawa isiitirraa qarshii 174 walitti qabame akka ta'es beekamee jira. Kallattii biraatiin gumaatni qeerroo Walloo marsa lammaffaa fi taasisan ammas hawaasa keenyaaf dhaqqabee jira. Qeerroo Walloo biyya Saawud Arabiyaa keessa naannoo adda addaa jiraatan kanneen garee Odaa Gaaraadoo jalatti argaman gargaarsa lammii isaanii shiira wayyaaneetiin buqqaaniif akkuma gaafa duraanii naannoo Harargee baatiif birrii 1,105 birrii 105 kallattii ustaas raayyaa abbaa macaatiin gumaachanii kan turanii fi ammas marsa lammaffaaf naannoo Booranaatii fi qarshii 45,000 kallattii ustaasuma keenya raayyaa abbaa macaatiin kan taasanii fi akkasumas qeerroo Walloo uummata keenya naannoo Baaleetiif 45,000 gumaacha taasaniiru. Walumaa galatti gargaarsi qeerroo Walloo garee kana jalatti argaman godhan birrii 1,195 akka ta'e beekamee jira. Gama biraatiin hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti argaman hawaasa keenya qeef qabeenya isaanii irraatii buqqaanii fi gumaacha qarshii riyaala 1,104 fi 350 qarshii biyya keenyatiin qarshii 764 fi 468 gumaachanii jiru. Gumaachi uummanni keenya kallattii adda addaan taasisaa jiru ammas cimee itti fufee jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ammas okkora cimaa biyyattii keessatti geggeessuu cimsee itti fufee jira. Guyyaa har'aa godina Iluu Abbaa Booraa keessatti uummata saba Tigree fi uummata Amaaraa walitti buusuudhaan okkorri cimaan geggeeffamaa akka jiru beekamee jira. Guyyaa har'aa qofatti godina Iluu Abbaa Booraa keessatti okkora saboota lamaan gidduutti ka'eedhaan lubbuun namas kan darbee fi namoonni hedduunis akka madaa'an maddeenni gabaasanii jiru. Naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kanatti uummata tibba kana keessatti magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti okkora kaasuudhaan hiriiraan barbaachifne geggeessaa turan irratti qorannoo cimaa geggeessuudhaan namoota hedduu to'annoo jala oolchaa akka jiru beekamee jira. Kallattii biraatiin tooftan amma wayyaaneen itti jirtu kashalabboota saba biraa erguun Oromoo arrabsiisuudhaan uummata Oromoo dallansiisuudhaan sabboontota walitti naquudhaaf karoora qabatanii waan ka'aniif uummanni keenya arraba namoota dhuunfatiif jecha saboota biraatiin akka walitti hin buune akeekkachiisa kenna. Asumaan dabarsina oduuwwan biyya keessaaf guyyaadhaaf qimanni dhiyaannee kana fakkaatu oduuwwan biyya alaatii fi obboleessa kenna Kaab Ismaa'eel. Haleellaa Afgaanistaan magaalaa Kaabul masjiida lamarratti gaheen lubbuun musliimoota 90 galaafatamuun gabaafame. Haleellaan guyyaa kaleessaa galgala biyya Afgaanistaan magaalaa Kaabul masjiida lamarratti dhaqqabeen lubbuun musliimoota 90 galaafatamuun gabaafame. Haleellaan kun kan dhaqqabe guyyaa Jumaa galgala yeroo musliimoonni salaatarra jiran yeroo ta'u masjiida hordoftoota musliimoota sunni jiddu galeessa magaalaa Kaabul godina Gohor bulchiinsa aanaa Daashtu Baarch masjiida zaman irratti kan raawwatame yeroo ta'u haleellaa kanaan lubbuun musliimoota 56 ta'anii galaafatamuu oduu himaa ministeera biyya keessaa dubbate. Haleellaan lammaffaa godinuma kana aanaa Duliyaanaa masjiida hordoftoota sunni irratti gaggeeffame yeroo ta'u haleellaa kanaan lubbuun musliimoota qulqulluu 34 ta'anii galaafatamuu fi namoonni 10 madaa'uun gabaafame. Haleellaa kana ilaalchiteetis pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani yaada kanneen haleellaan shororkeessitoota dhiiga musliimoota qulqulluu jiisuuf karoorfame dhaqqabuu isaatiin lubbuu musliimoota galaafatamutti kan gaddan ta'uu ibsuun yoomillee yaadni shororkeessitoota akka galman geenye ibsuun lammiileen Afgaanistaan balaa kanaan maatii isaanii dhabaniif akka jajjabaatan gaafachuun gadda lammiilee Afgaanistaan wajjin kan qoddatan ta'uu dubbatan. Haleellaa dhaqqabe kana walqabate mootummaa USAT fi mootummoonni addunyaa hedduunis haleellaa shororkeessitootaan dhaqqabe kana balaaleffachuun gadda lammiilee Afgaanistaan irra gahetti gaddatti dhagahame kan wajji qoddatan ta'uu fi mootummaan USA yeroo hunda mootummaa Afgaanistaan cinaa kan dhaabbatan ta'uu ibsa oduu himaa US Department Peter North baasee irratti addeessan jechuun dhaabbanni oduu The Wall Street Times gabaase. Ministeeronni bishaanii biyyoota Sudaan, Ijiptii fi Itoophiyaa dhimma hidhaa guddaa Abbayyaa irratti bifa haaraan mari'achuuf waliigaltee irra gahuun gabaafame. Ministeeronni bishaanii biyyoota Sudaan, Ijiptii fi Itoophiyaa marii guyyaa arbaa gaggeessaniin wallabbii hidhaa piroojeektii laga Abbayyaa irratti bifa haaraan mari'achuuf waliigaltee irra gahuun isaanii gabaafame. Ministeeronni biyyoota sadeenii yeroo koreen jiddu galeessaa waliigaltee olaagalee marii ajandaa hidhaa laga guddaa Abbayyaa irratti mari'atan marii gama yaada furmaataatti isaan geessuu irratti mari'achuuf waliigaltee irra gahuu isaanii dhaabbanni oduu biyya Itoophiyaa Ethiopian News Agency gabaase. Akka gabaasni Ethiopian News Agency irraa argame agarsiisutti ministeerri jallisii biyya Egypt Mohammed Abdel Atai yaada kanneen muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany torban gabaabaa booda pirezidaantii Egypt Abdel Fattah al-Sisi wajjin mari'achuuf akka Egypt daawwatanii fi waliigaltee michoomaa akka mallatteessan dubbate. Daawwiin ministeeronni Egyptii fi Sudaan guyyaa arbaa piroojeektii hidhaa laga Abbayyaa guddaa daawwachuun isaanii seena qabeessaa fi marii haarawaa jalqabamuuf karaa kan saaqe ta'uu ministeerri qabeenya bishaan jallisii fi humna ifaa Itoophiyaa obbo Silashii Baqqalaa dubbatan.
Dabalataanis Itoophiyaan marii dhimma hidhaa piroojeektii laga guddaa Abbayyaa irratti gaggeeffamu irratti iftoominaan mari'achuuf qophii ta'uu isiitii fi waliigaltee michoomaa bu'uura fedhii biyyoota sadeen eegsisuu irratti deeggarsa barbaachisu godhuuf qophii ta'uu isii kan addeessan ta'uu dhaabbanni oduu biyya Ijipt Al-Masrii Al-Yawm gabaase. Ijiptitti miseensonni poolisii 35 ta'an ajjeefamuun dhagahame. Guyyaa kaleessaa Jummaa biyya Ijipt godina naannoo dhiha gammoojjii iddoo Bahariyaa Oosis jedhamutti dhukaasa poolisootaa fi garee loltoota milishoota Hasim Jaaman jidduutti gaggeeffameen miseensota poolisii Ijipt irraa lubbuun namoota 35 galaafatamuu ragaaleen qaamotii damee takaatii fi garee meedikaalaa irraa argame irraa hubachuun dandahame. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan biyya alaatiif obboleessa keenya Kaab Ismaa'eel hedduu galatoomfannaa qophiiwwan keenyaa afaan hojiin turmaata gaarii. Nammeeqatu siif jecha wareegame kan baqate deebee galuuf rakkame. Beekame gaasi keessa awwaalame kan hidhame hidhannuu manguutame. Hanga yoomii yadiroo kotame hin jiranu mirgi keenya sarbame. Hanga yoomii yadiroo kotame hin jiranu mirgi keenya sarbame. Wanni diinni sitti duuluun meeta nurraa haftee hambiroo futaata uumaan bareed badhaasa rabbii go'ita hunda qabda sirraa waan dhabne hin qabnu nu hiyyooma alagaaf sinni isnu ka'a akanuun hundini diina kan kee gonkumaan sodaatini ya biyya koo biyya ba'aku biyya koo sifuuf kennee habaatuus lubbuun koo. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa oduuwwan keenyaa biyya keessa fi biyya alaarraati odeeffannoo adda addaa argattan abdii guddaa qabna. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. obboleewwan keenya muslimaa Afgaanistaan keessatti akkasitti dhumaniif rabbiin isaaniif haa araaramu. egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenyaa kanatti aansuudhaan gara barnoota aqiidaa qulqulluu sheekni keenya Sheek Muhammad Waadoo nuuf kennanitti isin ceesifna. turtiin keessan dhufaa جلتا دي دل ربين كاسو هدا وان اني حجته كل اتفدا فدو اسمارا فدو انسمودا وان فد حجتا انو اسغددا خبر جي كتبوس گتن كاسو هدا كفيا دبي في كان اللهم فدا جرا كان بيتا جده وردا مي فيد جران سيتو فيدا ورا كل گتن كاسو هدا اور مرايس لے ولو متفدا بشوتر اچلے ہندی سمددا بشوتر اچلے ہندی سمددا گولفا في جن لے ورجد سوادا ورسلت لے گتن کا سودا کسلت ملے اویدا مسنفدا مغوتے غفسنی عیدا سر مل دیمتا لکی ورمودا زیارتی سنت کلو زیارین صدری ازمد زداري الله الله يا ربي يا باري نوتي أرارمي كيما كان غفاري نستري سمد زداري نستري سمد زداري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أقفتوتا راديو داندي حقا فارو ربي كينياتين بإذنه تبارك وتعالى sagantaa teenya walitti deebineeti jirra. warra milka rabbiin nu ataasu jechaadha. gama sagantaa teenya dabarra. sanirraa sagantaan teenya taarraa asbaabun nasri sababaa tumsaa kayfa yunsaru almuslimuun akkamitti rabbiin mu'mintoota isaa bira dhaabbata akkamitti warra isaa bule roorroo jalaa ol qaba akkamitti warra wal miidhuu dhiise rabbii miidhaa jalaa isaan baasa yoo gama rabbii dirmatan rabbiin namaa dirmata yoo isa dhagahan rabbiin namaaf dhagaha karaa kanaan malee rabbi irraa waa argachuun hin danda'amu. أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أكن جدوب هذه الآية العظيمة خطاب لجميع المؤمنين. نعم شوف مؤمنا آية نتون إلى التي جج مالج ربين إن تنصروا الله ينصركم يو إسر ربي تمستا إسني تمسا yoo diini rabbii lafaa ol kaastan lafa isin kaasa
ويثبت أقدامكم هربتيسا تهلت تنقداب ميلا مجوجاتو ميلا قداب بيد أبدي أولي قفيدو تنا تقداب تربين قدا الله أكبر ميلا لا وربين كن يدبت الله أكبر أيها المؤمنون نتين كن شفتك إنيا محتاجون إلى الله عز وجل رب الراحة جانفتن أوين تنينون باستو ولين تنينون باستو سياسان تنينون باستو ملك تنينون باسو ربي كينيا قفت يو أج إركنه ربي كينيا را يو غرغار سأرغنه غافسان قفا ملكوينا ربي أج ديسنه كيسا يمن كيسا كرن كيسا تنهاجمنه وبنتينيا هاجانو باسان سياستينيا هاجانو باسان ملكينيا تغرتي في تنو باسان إمن جر أبدا شفت إلمنما كما ربي هاجمو يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا إلمنما شفت كيسا كما ربي هاجمو ربنا مودريس هاجا سنتنكبو نعم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ربي يوفي الأسرات ربما سنقول إسن ربما سيسي خلق إبرو فيدها كيسا كدتن كيسا بوليجو نعم فالناس كلهم جنهم وإنسهم ملوكهم وعامتهم كلهم في حاجة إلى ربهم وكلهم فقراء إلى الله والله سبحانه هو الغني الحميد إن اللي ربي اتحاجم جني تأي نمتأي موتو لي تأي قباتا تأي ديغا تأي يو إني نمبير أبتي قفا نعم يقول الله تبارك وتعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين نعم فإذا قام المسلمون بنصر دينه يوم مسلم توني دين ربي تمسو دابة والقيام بحقه ونصر أوليائه حق ربي تنابته أوليوت ربي تمسو والربي بوله علماء إسلام يوبر دابة نصرهم الله على عدوهم ويسر أمورهم وجعل لهم العاقبة الحميدة ربين إساني تمسى عدوي إساني ترت إساني تمسى أمري إساني لا في سافي بود فارفمتو غند بريدا إساني في قد فاصبر إن العاقبة للمتقين كجيسا أبسي غند بريدان بود غارين نم ربي صداتي افتاتو مؤمن توتو متو أرغتيجو وقال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم يو أبستن حرام سينو باتني قبروم نجتني نعم يو قبرو من حرام سينن يو قبرو من رب تنكفرن يو قبرو من رب ددن بل قم ربي ديبئن ربي تدري ربيكو قبن ربي تدري تأمنو قبن ربي قدها تدري قبرو تبرباكسا يو اسن أبستن عبادة الرد يو اسن أبستن حرام الرا يو اسن أبستن يرو بلان اسن بوت اللي كما عسيهان تلقين وتتقوا يو ربي قدا صداتا لا يضركم كيدهم شيئا مل إساني واتكال لئسن ميلو مل كافر رباسو مل ظالم دماسو مل فاسق نباسو أي ساني اللي هدفو واتكال مقول أندندو ربي ستمسا إن الله بما يعملون محيط ربي وانسان دلقني مرسى ركوبك أبوا هنت واني ربي مالي ديموني من جرر هندنو قرتي ربي النبيك حال إساني ربي النبيك مال إساني نعم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون إسام ملباسو نملباسا نتس ملباس نملكين يغنهم بيخن جا ربي سبحانه وتعالى أيها المسلمون والمسلمات ربي كينيا سبحانه وتعالى وبلاش نؤمن وبلاش ننبذن سيرا نبوسه أكدت بول أكدت أدوه في الرأي الأورجنو أكدت قرتي أروم ما أن دنياتنا كيس اتجران ربين سيرا لفنوكاه يو نتي وار ربين اتنك أروما نونجي أكنا ديسن يو نتي وار ربين اتن أفبيكا نونجي أكنا ديسن تماسا شيطانا كيست ملي ونبراه نفنجو نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم
وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون حذر سبحانه من اتخاذ البطانة من دون المؤمنين وربي جل الله كيس هنا قد ترى مؤمن تون والملئ نعم أكا كافرة أكا فاسقة أكا ظالمة وفي التنقمن دليتو إساء كنتاني بساستو إساء كنتاني بتمتو إساء كنتاني فكاتو إساء كنتاني يا ور ربي تأمنتن لا تتخذوا بطانة من دونكم والملئ جل الله قد تنجي ربي مالف لا يألونكم قبالا ودوا ما عنتم أمنسون يو جل الله قد بديدان إسن الرهن قبابة كيسا بينان إسن هلاكا ججو cinqamuu taysan jaalatan ja rabbiin wadduu macanittum jibbansi mul'attee jirti afaan isaaniitirraa waan qomti isaanii dhoysatutti irra gudda kana ja rabbiin misxira waa hundaa beeku jechu allahu akbar bayyana subhaanahu fi akhiri al-aayaat annahum idhaa sabaruu wattaqaw lam yadurrahum a'daa'uhum na'am ummanni muslimtoota yoo obsan yoo haraamirraa obsan yoo waajibarratti obsan yoo balaa yoo tibuute obsan yoo rabbii isaanii sodaatan heera rabbii tarkaanfachuu dhaban aduwwiin isaanii waa takka isaanii miidhu jechuu rabbiin dubbate وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يو أبسطا يو ربي صداتا وتكمل لإساني إسن ميدو الله أكبر وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أوبستني يا رب صداتا سن أمري ججبا وان الرمرتني دلغن الراجي وفي الآية الأخرى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نما ربي إسا صداتي أوبسي أمة سنيف ربي انقلت قلتا واهنة يوم سلوهم بل ليسوا من دا ورقبرتي ربي تلجي وقال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين يا عبد الله بلان هنغفيت يوسف بوت مخلوق الرح سنيف جتش دين ربي نيسن سنيف جتش عبادة ربي نيسن سنيف جتش ربي والبيك الراقران قلين تدرات الرتجبات نعم تدرات الرب قبر نصر الله جل وعلا باتباع شريعته والصبر على ذلك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نعم فنصر الله باتباع شريعته والصبر على ذلك تمسي ربك أرقمون شريعة ربي جلدي مدان سنرت أبسودان يو أبسطن إسنف تمسى ميلتي سنقد دابج وهذا مثل قولي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يا مجا ربي كان تيفد ربي ستيسا ربي تيفد ربي كان أرقوف تيسا فولدريكتت نعم معنى كان فمن حفظ الله بحفظ دينه والاستقامة عليه نمني ربي كان تيفد دين إساتي سودان دين الرقد بتودان الرت أبسودان نصره الله وأيده على عدوه وحفظه من مكائده نعم من مكائد الشيطان من مكائد الكفار نعم نما دين الرت قد جبات ربي إسافي تمس عدوي إساءك انجفت قد بلا أدى جلا إساباسة دار شيطاناتي في درجرتي كافر توتا جلا إساباسة وكان حقا علينا نصر المؤمنين نرت سبتا دته رغا دته مؤمن توتا تمسون نتو مؤمن توتا تمسون نرجرت جد ربي نفرخا جچو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر ألا غوري غورا دغا جلال ربي سودان إساني رتنجروجا guyyaa namni sodaatan dirree qiyaamaa sanitti hin yaaddawan waan isaan jalaa gartee hafiif duniyaa keessattis ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولي ربي جتون ور أمني ربي صداته اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وكلنا ولا تكن علينا
rabbiin gartee guddina isaatiin roorroo nurra jirtu nurraa haa fuudhu ta'ee isaatu nutti hin dhiisin warra wal beeku warra waliif beeku nu haa taasisu warra wal dhagahu warra walirraa dhagahu rabbi nu haa taasisu warra wal argu warra waliif waa argu rabbi nu haa taasisu warra waliif waa cabsu warra walii waa cabsatu rabbi nu haa taasisu warra aduwwii ofirraa dhahu ka zaalima ofirraa baqachiisu ka bikka gartee hidhaadhaa hidhaa amma gartee islaamni keessa seene kana bikka kanatti gartee warra isaan darbu rabbi nu haa taasisu warra dheeysuu miti warra amma achi gartee ari'u rabbi nu haa taasisu warra hidhamuu miti warra hidhu rabbi nu haa taasisu warra sodaatuumi warra sodaachisu rabbi nu haa taasisu sagantaa keenya asumatti dhaabna rabbi waan barane nu hafaamsiisutti nu dalaysiisu jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum wa ja'ala aljannata alfirdawsa ma'waakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'a assalam ila alliqa assalamu alaykum ya ummata qoodaa يوكنا دبتا غرين من اودا عالم عرب سي ابارسا برودا اين تمرانو اتلو فبودا ارأنا ما جبا وفيف افدادا انما اولياء وفي جدادا اولياء مال قوتي يوم قبات زادا غفا فول ربي وفيف هنكادا اردم ويا اسفلتي سعادا دبنا ما دبا غفا سيننادا نمني سرنك ابوه باسو بربادا تنيادو غرين الدنيا ما يعدا أدو تيو بيكو بلويتو في الفارين نصدري إذي ما تصدري الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نصدري سما تصدري نصدري سما تصدري sheeka kennaa sheek muhammad waado rabbiin isaan irraa haa jaalatu umrii keessa rabbiin nuuf haa dheeressu sasa kennaa amiin 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 du'aa'ii keessaniifillee in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdaamakum eyyan nasrii argachuudhaaf irra aanuudhaaf tumsa rabbii argachuun nu barbaachisa tumsa rabbii argachuudhaaf ammoo karaa haqaa irratti qabsaa'uun nurraa eeggama akka rabbiin bilisummaa nu gonfachiisu in barbaanna rabbi irratti haa hirkannu rabbi irratti haa hirkannu rabbi haa kadhannu du'aa'iidhaan gara rabbitti haa deebinu akkasumas tawbaa gara rabbitti haa deebinu yaa hawaasa keenna eyyan rabbiin akka nu tumsuudhaaf nulleen jabaanne ciccinee diin keenya irratti haqa irratti gadhaabbachuu qabna rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraan nu haa gargaaru eyyan rabbiin hamma nuun gargaarin injifannoon hin jirtu rabbi akka nu gargaaruudhaafi haqa irratti haa jabaannu dhugaa irratti haa jabaannu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdaamakum koomee keenna hohollatte kan rabbiin gannuuf haa dhaabu sheeka keenya rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan warra waan dhaga'e irraa fayyadamu rabbiin haa taasisu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii biqiltoota sunnaa obboleettiin teenna inaayaan qindeeffattee qabattee dhiyaateetti sin ceesifnaa nuuf haa dhabu jamma gayyana daama geetan lafaa qabaa mana intiqaama didaan didee martuu isumatti jaama an alima jedhee maratus imaama ani sooruu jedhee kajeelus maqaama awwalii jedhee ufdhaadus karaama anganii jedhee haasayus kalaama an hujjaajii jedhee himatus jabooma an faqiira jedhee qabaatus yerooma colleen dhidhiitatu ammuma qarooma abbaa fedhe tayus guyyaa sanin gooma rabbiin tokkochoomsa salaatan ollooma boru jaanatatti akka nyaattan cooma kaganda akhira yabbadha tayyari nusaddari sima nusaddari allahu allahu ya rabbi ya bari nutti ararami kema kan gaffari nusaddari sima nusaddari nusaddari sima nusaddari assalamu alaykum ummatan marhuma isin fodini ad-dunya masmuman akiran naftu qataro ma'luma zaliman tayna ugoda mazluma abbaan araashaaree abbaan dhugaashuuma gooftan zaraan zaree kasan beekuuma walin abaarinaa wal tuffiin gadhooma wal jabeessaa malee wal xiisuun haxooma walin abaarinaa abaarsi hin gooma walin hamatinaa wal amni sarooma walin wallaalinaa abbooma filmooma wal eeggadhaa maraan jinfuu fi hangooma namni haqqiitiisee ol deeme durooma didaan dhuggee didee gaddeeme hiyyooma mana lamaanittu salphinaan ollooma dhuftee osoo dartii addunyaan manaama
nam tokkoof hundaatu mana istiqaama ka duraan dabreenu agarre alaama yaa rabbi nu baasii salaaman salaama nutti uffadhu taqwa fi karaama itti nu katabi diiwaana labraarii nu sattari himatu sattari allahu allahu yaa rabbi yaa baari nutti araaramii kee maqaan gaffaarii nu sattari simatu sattari nu sattari simatu sattari Hayo kabuna lala, hayo kabuna lala, hayo kabuna lala, hayo kabuna lala, hayo kabuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuti bikintoota sunnah. Bikintoota sunnah to kan cantik begitu. Kakak begitu dari mana sih? Coba nanti lihat. Kerja Islam jiwa itu dan disiplin. Islam itu dia disiplin. Bikin sunnah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadafa bangkenya dininu bersisa khara islamina irranu kudisa nuti fi jolleda hinkabnu bekumsa fuldure rabbiti namakan fatisa barguya akhira namakan fatisa. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaa rabbii ol tahee akkaan araaramaa fi akkaan dhiifama namaa godhu tahee ni eegalu. Nagaa fi rahmanni rabbii ergamaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa maatiiwwan isaa sahabotaa fi warreen karaa qajeelloo ergamaa rabbii jala deeman hunda irratti nagaa fi rahmanni rabbii haa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan hordoftoota jaalatamoo fi kabajamtoota maatii raadiyoo daandii haqaa kun qophii biqiltoota sunnaa guyyaa har'aa Oktoobar 21 bara 2017ti. Qophii biqiltoota sunnaa guyyaa har'aa keessatti mata duree akkamitti daa'imman keenya jannatul firdoosii akka dhaalan qopheessine jedhuun kutaa lammaffaa isiniif qopheeffanne akka asii gadii kanatti isiniif qabannee dhihaannee jirra. Turkiin keessan nu wajjin haa ta'u jechuun kan isin afeeru qopheessituun sagantaa tanaa ana obboleettii teessan Inaayadha. Dubartiif joolleeni yaa ummaa yaa abbaa eenyuun nu dhiiftanii diin keessaa nu baasuuf adawwiin foolatte hijaabaa nu dhorkuuf malamee qaamalte uffata islaamaa hijaabaan nuutisa burqaa imaanarraa khayrii nu obaasa isin nu kunuunsa khayrii irratti umrii isin haa dheereysu caayaa jannataallee rabbi haa teessisu duniyaaf akhiraa isin haa milkeessu nullee nu haa godhu warra diin ol kaasu rabbi nu haa godhu warra diin guddisu. Akkamitti daa'imman jannatul firdoosii dhaalan qopheessine haalaa fi amalli warra jannatul firdoosii dhaalanii akkami haadhaa fi abbaa irraa maaltu eeggama ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe yeroo rabbii keessan jannata gaafattan firdoosii akka isiniif kan nu gaafadhaa sababni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ummata isaa jannatul firdoosii akka kadhatan gorseef jannanni kun fakkeenya inni amanamummaa ummata isaatiif qabu agarsiisuuf ergamaan rabbii nagaa rahmanni isaan irratti haa jiraatu sababni inni akka jannatul firdoosii rabbii keenya akka kadhannu nu gorseef isa dabalatee namni tokkolleen hojii isaatiin jannata rabbii seenuu akka hin dandeenye nu barsiisuuf ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jannanni tokkolleen rahmata rabbiitiin malee kan hojii khayrii dalaguun seenan hin jiru. Dhaamsi guddaan suuraa al-mu'minuun keessatti ibsame haala gabroota rabbii yookaan mu'mintoota qulqulluu bal'inaan ibse. Adeemsa uumama ilmoon gadaameessaa keessatti itti uumamtu jireenya nabi Muusaa fi Haaruun hundi isaanii xurreen irra dhufan
ummaa muslimaatiif fakkeenya gaarii. Adeemsi isaan keessa dabran daandiin isaanii jannata nama geessa. Warri ajaja isaanii godhan ergaa nabiyyootaa qeebalan warra rabbitti waa hin qindeessin guyyaan qiyaamaa ni jira jechuun amanan guyyaa saniif sinqii qopheeffatan warra rabbii tokkichatti waa hin qindeessine warra araarama rabbii isaanii kajeelan isaan kana warri caffee jannataa dhaalan. Mee ulaagaa fi haala warra jannata dhaalanii haa daawwannu. Tokkoffaan warra dhugaan salaata rabbii salaatuu irratti cichan. Isaan kun warra rabbiin jaalatu warra sodaa rabbii qabanii fi warra nurri ifaan qajeelloo kennameef. Warri salaata dhaaban kun warra ajaja rabbii tole ja'anii hojii irra oolchan waan tahaniif warra sodaa rabbii qabanii warra tika malaayikaa jala jiru. Kanaaf haadhaa fi abbaan daa'imman isaanii xurree diin islaamaa karaa qajeelloo irratti akka guddatan salaata salaatuu irratti isaan gorsuu isaan jajjabeessuu fi isaan leenjisuun dirqama isaan irraa eeggamu. Qabxiin lammaffaan warra maalayaanii irraa fagaatan ilmaan namaa akeeka uumamaniif qaban. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa kabajamaa keessatti kaayyoo ilma namaa uumeef hoggaa dubbatu akkana ja'a. Wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. An jinnii fi insii waa hin uumne akkana gabbaraniif yoo taate malee. Uumamni ilmaan namaa sababni dachii tana irra fidamaniif yoo rabbii isaanii abbaduu taate malee waan bu'aa hin qabne maalayaanii fi miti. Qishnaa fi qoosaa godhuun jireenya addunyaa irratti akka if dagatanii yeroo isaanii bilaashitti bashannanaa fi taphaan dabarsanii fi miti. Wanni addunyaa tana irratti fidamaniif rabbii tokkicha dhabama irraa isaan argamsiise beekanii isa abbaduun ajaja rabbii tole ja'anii gabroottan rabbii kan dhugaasan tahanii akka fuula rabbii dhaabbatanii rahmata rabbii kajeelan qofaaf ilmaan namaa uume. Kanaaf haadhaa fi abbaan daa'imman isaanii xurree diin islaamaa karaa qajeelloo ergamaa rabbii irratti isaan guddisuutu irraa eegama. Daa'imman muslimaa jireenya ijoollummaa isaanii kan jalqabaa keessatti tarbiyaa islaamaa keessatti guddisuun daa'imman haasoonii isaanii haasawa diin tahan warra haasoonii isaanii siiraa urjiiwwan dhaloota islaamaa siiraa sahaabota ergamaa rabbii hordofan warra ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hojii isaanii faarse as-sahaabii kan nujuumi bi'ayyihi iqtadaytum ihtadaytum ilal jannah jechuun tola hojii isaanii faarse. Sahaabonni kiyya akka urjii samiiti yoo xurree isaanii jala deemtan xurreen isaanii karaa jannataa isin geessiti jechuun ragaa baheef. Xurree isaanii jala akka deeman karaa kana irratti isaan leenjisuu fi isaan guddisuun dirqama haadha abbaa isaanii irraa eegamu. Kanaaf daa'imman keenya haasawa maalayaanii irraa fagaatanii haasawa bu'aa hin qabne irraa fagaachuun lubbuu isaanii akka tiisan xurree diin islaamaa irratti akka guddatan isaan leenjisuun qajeelloo ilmaan islaamaatiif murteessaadha. Qabxiin sadaffaan warra hojii tolaa hojjetan. Hojiin tolaa hojii warroottan gaggaariin hojjetan keessaa hojii khayrii jannata nama dhaalchistu keessaa takka. Hojiiwwan khayrii kunis hojii tola oolinsaa kan akka miskiina gargaaruu, sadaqaa kennachuu, dhabaa cinaa dhaabbachuu, deeggarsa maallaqaatii fi yaadaan isaan gargaaruu, haalaa fi amala gaariin isaan simachuu, fuula gaarii isaan garsiisuu fi tola isaaniif ooluufaadha. Kanaaf haadhaa fi abbaan ifii isaaniitiif khayrii irratti bobbahuun tola ooluun hojii fakkeenya ta'ee agarsiisuun ilmaan isaaniitiif fakkeenya tahanii akka ilmaan isaanii hojii tola oolinsaa irratti bobbahan godhuun hojii caaltuu waan taateef ilmaan isaanii asirratti leenjisuun dhimma xiyyeeffannaa argachuu qabu. Qabxiin afuraffaan warra zinaa irraa iftiisu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmaan namaa karaa gaarii filatamaa ta'e karaa qajeelloo fi qulqulluu ta'e kan lubbuu ilmaan namaa waan fokkottuu qaamaa fi nafsiyyaa namaa hin miine irraa isaan tiisu hojii akka fasaanni dachee irratti hin baay'anne godhu hojii tola qofa irratti nu ajaje akka hojii dachii tana irratti badii babal'isanii fi fasaada heddummeessuun dachii qulqulluu tana irratti fasaada babal'isan irraa fagaannu nu gorse. Haala kana ilaalchisuun Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa kabajamaa keessatti akkana jechuun dubbate. Walaa taqrabu zinaa zinattiin dhihaatinaa. Asirratti wanni hubatamuu qabu yoo jiraate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa zinatti hin dhihaatinaa jedhee yeroo ilmaan namaa ajaju zinaa godhuu irraa fagaadhaa jechuu osoo hin tahin waan haala zinaa dalaguutti nama geessu hunda irraa fagaadhaa jechuudha. Kunis zinaa godhutti waan nama geessuufi.
duuba zinaa godhuun hangam takka akka badii ta'e xiinxaluun nama hin dhibu. Kanaafuu haadhaa fi abbaan daa'imman isaanii akka hiriyoota gaarii filatan, hiriyaa qajeelaa filatanii karaa khayrii irratti wal jajjabeessan godhuuf to'annoo fi hordoffii adda hin cinne godhuun isaan irraa eeggama. Kana ture iccitiin warra caffee jannatal firdawsii dhaalanii. Kanaaf hordoffii fi to'annaan haadhaa fi abbaan godhan murteessaadha. Qabxiin shanaffaan warra fedhii isaanii to'atan. Warri caffee jannataa dhaalan warra fedhii nafsiyyaa isaanii to'atan, warra hawwii nafsiyyaa isaanii jala hin butamin, warra waa hunda keessatti daangaa eeggatan, hoggaa nyaatan warra quufaan qiyaasaan baane, warra jireenya addunyaa keessatti faaya addunyaa calaleexuu dhumtuu taate tanaan butamanii rabbii isaanii hin daganne, warra waa hunda keessatti qiyaasaan jiraatan. Qabxiin jahaffaan warra wa'adaa rabbiif seenan eeggatanii fi itti hojjetan. Miseensi hawaasa ummaa muslimaa kaayyoon isaa ajaja rabbii ol tahee guutuu fi rabbi abbaduu qofaaf addunyaa tana irra dhufuu isaanii hubatee jireenya qubsuma addunyaatiif isaan fayyaddu hojjechaa if jiraachisan. Jireenya addunyaa harka bitaatiin ibaadaa isaa waa hunda dursuun harka mirgaatiin qabatanii irra cichan, warra yeroo hunda kajeellaa rahmata rabbii fi fuula isaa dhaabbatan, warra rabbi abbadu hojii tolaa fi khayrii hojjechuun toltuu dachii irratti hojjetanii fi warra waadaa rabbiif seenan imaanaa rabbiin isaan irra kaa'e hubatanii xiinxaluuniin rabbi gabbaran. Isaan kanaatu caffee jannataa dhaala. Warra ibaadaa rabbii irratti cichuun haala amala gaarii agarsiisan, toltuu hojjetanii naamusa gaarii agarsiisuun hojii rabbiin jaalatu hojjechuun muslima dhugaasan tahanii addunyaa irratti khayrii babal'isuun fuula rabbiitii fi kajeellaa rahmata isaatiin jannata rabbii dhaalan. Kanaafuu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam warri waadaa rabbii guutan warra jannata rabbii dhaalanii jechuun nuuf dhaaman. Kanaafuu haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii dhaaltoota jannataa akka tahan kajeelan, ilmaan isaanii warra kaayyoo rabbiin isaan dachii tana irratti uumeef hubachuun rabbii isaanii abbadanii haala amala gaarii hojjechuun toltuu hojjetanii biyya lachuuttuu milkaa'an godhuuf tumsi isaan daa'imman isaanii karaa qajeelloo xurree ergamaa rabbii irratti guddisuun dirqama isaan irraa eeggamu tahuu hubatanii ilmaan isaanii karaa diin islaamaa irratti guddisuun akka caffee jannataa dhaalan godhuun dirqama gateettii isaanii irra kaa'ame jechuun qophii biqiltoota sunnaa guyyaa har'aaf qopheeffanne asirratti xumurra. Kabajamtoota hordoftoota qophii biqiltoota sunnaa, qophii biraatiin torban hanga walgarruu nagaa fi rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraatu jechaa nagaa keenya isinitti dhaamuu keenyaan duratti ammas turtiin keessan qophiiwwan keenya hafa wajjin akka gootan isin afeeruun nagaan xuraa isiniin jenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Wanti sitanirraa ni gaafatamtanii, wanti sitanirraa ni gaafatamtanii. Yoo isin nu barsiiftan haqa keessan beeynaa, ilmoo gaarii taane isinis qaddamnaa. Guyyaa qiyaamaallee magantaa dhaabbannaa. Haadhaaf abbaan keenya nu barsiisaa jennaa. Imaana rabbiitii dubartiif ijoolleeni, yaa ummaa yaa abbaa eenyuun nu dhiiftanii. Diin keessaa nu baasuuf adawwiin foolatte, hijaabaa nu dhorkuuf mala meeqaa malte. Uffata islaamaa hijaabaan nuutisa, burqaa imaanarraa khayrii nu obaasa. Isin nu kunuunsa khayrii irratti umrii isin haa dheereysu. Caayaa jannataallee rabbi haa teessisu. Duniyaaf akhiraa isin haa milkeessu. Nullee nu haa godhu warra diin ol kaasu. Rabbi nu haa godhu warra diin guddisu.
Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa obboleettii teenya Inaayaa hedduu galatoomfanna. Egaa mata duree akkaan bareedduu akkamitti daa'imman keenya jannata firdoosii akka dhaalan qopheessina mata duree jedhuudhaan egaa qophii torbaan darbee irraa itti aanedha guyyaa har'aa obboleettiin teenya Inaayaan kan nuuf dhiyeessite rabbiin sirraa haa jaalatu baarakallahu fiiki jazaakillahu khairan. mata dureen kun mata duree akkaan murteessati warra argitee dhagahee irraa fayyadamu rabbiin nu haa taasisu. obboleettii teenya Inaayaa baarakallahu fiiki jazaakillahu khairan. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan hordofaa jirtan qophii keenya guyyaa sabtii isiniif tamsa'aa jirtudha. Kanatti aansuudhaan egaa sagantaa fatwaa kutaa lammaffaatti isin ceesifna. Sagantaa fatwaa sheekni keenya sheek Jibriil Qamar nuuf dhiyeessanitti isin ceesifna. Dhufaan bu'aa. Yoonutu gongorrees obsaan nuuf sirreessaa milkaa'uu barbaannaa isin nu eebbisaa. Ya Rabbi nufade isinif gaddisa الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وعنم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ما زال يتجدد بنا اللقاء في برنامج الفتاوى على الهواء مباشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلني ممن يقول الحق ويتبعه وأن يلهمني الحق ويجعلني ممن يقول الحق ويتبع الحق. ورم الكفر ربنا هاتايسو يسير لي ورم الكفر ربنا سن هاتايسو سجنتا كأن كيسة الفتاوى اللي إن شاء الله قافلة بين برجيتة أرموتا قرتين برجيسة كندسة جزت إساني رب إساني هاديبو ورم الكفر ربنا سن هاتايسو وإليه تقطق قرتني وأن قافة تجاه إن شاء الله ديبيني على سوريس قافين تقفى لا مرتين قرتني أناشيد إسلامية يمكن ولا إسلاما مئكمي لقيفتون انتامو هنتهو جتشولا نقافتني أكرايا فاك إسماعيل فا وكمالي جاني نقافتن لقيفتون هنتهو جان طبيعة لقيفتون انتهى تقفى لأن الشعر حسن وقبيحه قبيح واللي نكوني قارين إسا قارما بدأ إسا بدما. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت حسان المثابتي عبد الله بن رواحة كده إسا واللسان من أجهيف كده إسان نبي محمد فارسا يوكان جهاد التكاسا يوكان وانا الددا يرو إسان دبتا إما رجيفة رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورموني أنصارا كده مسجد إجارا يرو إسان واللسا إساني واللساني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لقيفة يرو إسان واللساني أما الليلة إن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا عمل مضلل كده إسان جاء هند الرسول عليه الصلاة والسلام لقيفة تكاه وقرتني بدي جديتهم مرتسني كنافو أناشيد إسلاميات آيو لقيفة هما ركنا كبوان برايو التنسينين موسيقى آيو التنسينين يو وقرتني أما اللي سابا إسيتي وان برات لنا مشاغلوه أرقمين لقيفتون أصلي إسيت الأرقامة متني بقى وما هنكو إن شاء الله قرين أقرتني ورا أناشيد أقرتني هرم سلي دينو فما إسو ديماني إملالني ويا نمني تكو مرتي سندرتي مسلحة مفسدة في حقيقة أصلي شريعات اللي ولدتك أبي أكيد تلالي أصواتك جئي سلا بريدة حقيقة نمني قرتني أناشيد إسلامية إرى واللسا ورا واللسا لقيفتو ويجتشون كوني حقيقة وان علمي تمتي عقلي إنما اللي انفلتو دبي أكنا جدو هدو لقينا كنافو أناشيد إسلام لقيفتون هم ركنا نكبو إن شاء الله ورا بالكفر ربنا هاتايسو والعلم عند الله وبلتين تينتكا شيعة برا دلقا إسان برانياتون أكامي أما اللي وان إسان ناكن الراتب إسان نكن نكوني دموس إسان ناكن نكون كبيرا دلقينا كن نكون أكامي تقفى وبلت آخرا وان كنات في نياتت أسونغلين اندرتي بران دلقيني رب رزق سيهابنو بكبرا ديمي هجت وسنجر لأنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما رسول الله عليه الصلاة والسلام جلدتي وانس شك سيفن إيسي قر وانس شك سيفن ديم أما اللي أخاف عليك يعني وان سرت صدات ديماني جري كنت أسيرة سرت تقولني كرا إساني ديب قلين أتني ملا كان عفويو كانوا هندافو الرافقات تويو وانش سبحاته وانا قرتني بوتا بدونا مدابو الرافقات تويو الرجالة
kanaafuu irraa fagaadhu jedha. Amma bikhusuusi nyaata keeti fi waan raatiba sii kennanii homaa rakkinnan qabu waan halaal yoom haraaminati haqiiqaa yoom beekin yoo isaan kabaktii nyaatanii beeyti kan isan hin nyaatin laakinnahu nyaata aadii homaa rakkinnan qabu osoo yahudaa biraa fi nasiraa birallee tahe homaa rakkinnan qabu laakin ati biran dareeginiiti irraa bahe inshaallah rabbi si haa gargaaru. Akkuma san gaafin isin na gaafattu gaafin lammata warra ahla sunnaati fi warri shi'aa gidee soomana hiika wal dhaban jarri warri shi'aa kun duubatti harkisani ani immoo warra shi'aa wajjin hin baafne warra ahla sunnaa wajjin soomana kiyya hiikadhe iida godhe qabandarra jiramu akkamii ahsanti ya obboleetti akhiraa haqiiqatti waan gaarii dalaydee guyyaan ciidaa guyyama ciida muslimtoonni godhu الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ورسول الله عليه الصلاة والسلام جان ويام فطري دا ويام نمني فطر وياسا صومانون هنتندهم هنبقعوا حراما ويام جماعة أغرتني إسلاما أكو مجرون عيدا قلوا وياسا ويا عيدتي وياسا صومانون هنبقعوا كنافو أتي بيغا فطرته يو أغرتني ويام أهل السنة جلق أبدي ويام إسان جيسي هما قضان سرنجرو yoo isaan immoo osoo hin beekin ati isaan guyyaan jalqaba mutaakhira tahee guyyaa agartanii amma isaan warri ahla sunnaa kun soomana isaanii hiiku kana guyyaa 28 yoo kasii ta'u taate yookaan jiini 30 guutee guyyaa 29 yoo ka ta'u taate guyyaa ciidaa san dhiidessitee eegasanii qabaa guyyaa kafaltaa ta'u inshaalla guyyaa tokko kafaltaa inshallah rabbi si haa gargaaru warra milkaa rabbi isaa taasisu. Obboleessi keenya tokko na gaafatu nama tokko yoo beeylama godhe nama sanii eegasii wal dhabnee akka malee rakkinni yoo ka uumamu taate mee beeylama sanii guutuu hin danda'amu akkamii yoo ka guutuu dhabu taate milikkata nafaaqa irraa maal dalagame kuni haadha al'amru yuqaddaru biqadarihaa akkuma inni jiru laalama yoo beeylama ati guutuun kuni rakkinna akkasi geessu taate wal dhaba jidduu san jiruuf badii guddatti kasi geessu taate qanii kana maslahan laalamaa guutuun qabdu yoommoo guutuun kun waan tokko mushkilaa tokko kan finne taate rakkinna tokko kan finne taate guutuun sirratti dirqama guutuun waajiba sirratti wa'uufu bil'ahdi inna al'ahda kaana mas'uula rabbi keenya ahdii guutaa jedha ahdii guutuun namarratti dirqama laakiin yoo ka rakkinna ka uumu taate hattaa wanni tokko yoo ka rakkinna ka uumu taate fakkeenyaaf jidduu keetii fi jiddii isaatti rakkinna jira guyyaati waan akkasii hojjetu beeylama san guutuu dhayte yoo kasi tumuun mijjaahu taate si ajjeesuun mijjaahu taate yookaan kana caala alaaqan keessa addaan cituun ka barbaadu taate la guyyaa kana mushkilaa yookaan rakkinna isiin fiddu san kabadaa san agartanii irraa fagaatuuf dhiisuu qabda wal ilmu inda Allah hayyaaka Allah wa bayyaak akkuma sani namni tokko horoo guddaa wahii lafa argadhee dhaqee isumaan hajjee jedha yoo niyyaammoo namtichi sun yoo ka argamu taate hin kafalaan jechuudha argadheemee akkami hajjiin keenya irraa qeebalamu tokko dunyaa akkanaatiin hajji dhaquun siif hin baqqa'u haraama dunyaa akkanaatiin hajji dhaquun siif haraama li'annahu hajjiin dunyaa keetii irraa malee dunyaa ambaatiin hajjuun qabdu dunyaan tun teetii miti eega lafaa ka argitu taate ati isii haqa godhatuu hin dandeettu itti gaafatuu qabda malee itti gaafatuu kana amata tokko amata lama hanga agartanii silaa namtichi kun hin barbaanne jedhamu itti gaafattee sanduubaan haqa keettaati malee ولمكاتي أقرتين حج أكون بقوا كنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رب دنيا حلالتي يوتاتي ملي دنيا حجنا مرة هنكيبلو كنافو نما قرتني دنيا حرامتي لكي ما جانين يو إني فانو كي ست الفلة يو كامي لو في الفلة يبي رتي زادك حرام وحجك مردود عليك حجين كان كسرتي دي فما دنيا كان كي كحرامتي دنيا حرامتي حج ينقب دنيا تن دنيا إساتي من دنيا نابروتي دنيا كن حرامة دنيا كان حج لكون إسرات أورجما لا كان فيو وأن كان هم بقوا حج إسلي فياه انتهوا والعلم عند الله وبريتين تك أمرا قد أمرا قد يقول كان متى هادتو دقة وسما إحرامه كتين أكسمت جدا دقة وجدا دقة يادتو أشتي متى هادتو من كبونا جاني كبير فما ركنا كبير يجوا مكا gootu taate homa rakkinnan qabu bootan feetettu haaddu makkaan keessatti tahee alatti illee tahee eega haatte homa rakkinnan qabu waa wallaalan taate waan dagun taate وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله ممن قدم وأخر افعل فلا حرج دلقي جي رسول الله عليه الصلاة والسلام حجي ودائي كيستي نموتا قرتني دقتني ودلقا دلقا كما يادتني لأنه نمني دقتي ودلقي
ومن جلن يو أغرتني يادتك كون سندلقو أتشي هجين كنك إن شاء الله عمران كنك إن شاء الله مقبولة نسأل الله أن يتقبل منك رب سرها كيبل إدو صفه مروة لا وسوفي قاجرو قبلة تقرأ قال لي الله أكبر هنجنة سديس الأمال تهم ويسير هنجن إن شاء الله تكبيرات إيسو الآن تقرأ قالوا إيسو الآن واجبني فيك سمالي وانا تشكيست جدًا أقوال تكبيران مالي كن سنة لا كإرت واجبته فيك سمساني مالي والنوم كان يود يفتي سنة ما يفتي وما ركب ننجل إن شاء الله والعلم عند الله أبليتين تكاغو يا خميستي في اثنين نسو مجدتي رب سرتي هذا وامسو قدي مهنده والرئيلة رب ساتايسو خيري قد رب ساكبسيسو خيري قد رجرت جداني تكفى لما تمو يسين ونجدتو وثم كان صومو درجيين من ويرانة بالبلانين وجن هاساني وانو عدى هاي صومك يسن هركاميدا إيجا كصوم صومن تطات وبلت آخر أنا بني صومنا صومنو وان بدأ الرفقات وقبا لكن الددا إرا نمني صومنو يعني ينبغي عليه أن يبتعد عن اللهو والرفث وان كلام فايدان كمني دواما قرتني تهمو بوان كمني وان فكتا هاسو الرفقات وقبا وانا كسي هجتو هنكبو ويا صومنا كيتي أتي بالبلال وان بدو هناسين يو كبا صفتات هيكوني صومنا أجري سرّا إرئيسا لكن صومنا كان كيهم بليسو من دا صومنا كان كيتي سرّا إرئيسا قوتو من دا كيتين أرقتو كان أفيو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نمنا قرتاني دبيك جباتي فالمأرقئ ووفن إيسني رب صائم ليس من صيام إلا الجوع والعطش ورب من قائم ليس من قيامه إلا التعب والسهر الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء وانا قرتاني صومنا نمجنا إرئيس الرأي وانا كان إرفقاته قبدا ويا صومنا كيتي ويا قرتني بالبلي كيلي وان خيري قفها صوته قبل بديهن دلك كسمته قبنا خاصة ويا صومنا وانا دادان الرتي لفوهن قبو إن شاء الله رب سيهديسو صومنا كيتي رب سيهديسو إن شاء الله دبرتين هيدي قبضو قرآن قرأو دنديتي قرآن قرأوهن دنديتي موبايل الرا قرأوهن دنديتي كتاب تفسير الرا قرأوهن دنديتي كتوبة تبيرات الرا قرأوهن دنديتي لكن قرآن هركان قبوهن دنديتي قرآن هركان قبوهن دنديتو لكن قماءً يوكان كتاب الرأي يوكان موبايل الرأي قرأوا دنديتي لأن الأمر إذا ذاك اتسع وإذا اتسع ضاق كما قال العلماء أمرين أقرتني يؤربتهم بالإفهام كن أقرتني أسوير وما هندا وقرآن قرأين جنيني دبرتي هيدي قبل بديك لشان يو هيدي ركتو تطاعت قرآن كحفظ جلاب الملا كان فعل معني كيستي بقى يسني قرآن قرأوا دنديتي لكن قرآن هركاني قبض ملي قرأوا دنديتي أكا تفسير الرا يوكا موبايل الرا يوكراته هم ركنن كم إن شاء الله والعلم عند الله وبيتين تينتكا وأبا والراكي يا قردلقا نإرقا وفي مويو إيقا أندلقا دي ميجري دبرتي برا وججراتا سنيف آري نطلاكي جئيني سديه نطلاكي أما موي تديبو يادا تديبو دندها كمي إيقا سديه انكسي طلاقو تاتي على رعي جمهور أهل العلم كرا هدو علماء الرتي نمني السديه إنما طلاق يدبرتي تك طلاق باورا طلاق إسو سديه منبوع سديه إيقابو اتديبوهن دندون كنس طلاقني أكنا بينونا كبرى جدما يعني بينونا كل متكو دما بينونا صغرى وبينونا كبرى بينونا كبرى يتشوني كل لوفتشا قوتو مترا كنافو يو كان إيقا بينونا كبرى كأرقمتات فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره yoo eege agartanii xalaaqa sadaffaa xalaaqee jedhe sadii eega dhiise itti deebi'uu hin danda'u haga isin kabiraa itti heerumtee kabiraa sun wajjin jiraatee eegasi yookaan amri rabbi irraa fuutee yookaan gadhiisutti yaada ufiitiin isaaf jecha osoo ta'in ufumaa fedhee gadhiisu yookaan rabbi amri itti ergee agartanii du'ee yoo jedhe saddoo wal deebi'uu hin dandeetti laakinnahu eega wal xalaaqani eega sadii wal xalaaqamtee itti deebi'uu hin dandeettu haga kabiraa itti heerumtetti wal ilmu inda Allah بلسي كن وني نياتمو فون إساء في دون إساء يوكاني وني إسرع به طاهرة مو نجساجة وني نياتمو وني هندون أغرتني وني أسرع به طاهرة جتش أصول لين وساخة وان تهيفي وان طريق أبو وان تهيف أغرتني الرافقات توبر باتشسان أو في الرهاري كان يغرتني إن شاء الله يو أغرتني ونسون كتوقطاته وفي الرادي كتب برباچ سارا في چانته كهوريته كما وانته هاته في الرادي كم برباچ سارا بغض النظر عن طهارته ونجاسته والله تعالى اعلم
manak obboleessi keenya tokko na gaafatu manaama keessatti agartanii ka dubartii wajjin jiraadhu ciisu argee lakinnahu akkan narraan buune qabee egas narraa hin buune amma dhiqaan sirratti dirqama waan sirraan bu'iniin dhiqaan sirratti dirqama miti yoo sirraa bu'e immoo dhiqaan sirratti dirqama laakiin waan sirraan bu'iniin dhiqaan dirqama miti ka laalamuuni dhiqaan bu'uu malee gidee manaama keessa jiran osoo ka agartanii manaama ta'uu baatee daahira ka ta'uu taate sirratti dirqama laakiin eeka manaama ta'uu taate waan sirraan bu'ee sirratti dirqaman ta'uu agartaniitiin dhiqatuun walilmu inda Allah karaa agartanii laaleen makama argeen agartanii ficha bishaan firra buusun akkamii maniyyee harkaa yookaan waan biraatiin shahwa ofirraa gabbuusun akkamii jedha namni tokko na gaafata shari'aa kumii keessatti karaa birootiin ofirraa buusun istimnaa'ni haraama ala inda jumhuuri ahli ilm hedduu ulamaa biratti haraama istimnaa'ni amma illee xibbiyan dararaa qaba وقد قال الله عز وجل واصفا أمة المؤمنين واصفا للمؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يعني رب كان والذين هم لفروجهم حافظون ور مؤمن توتا إسانا قام سالا إساني تيفتني ور إساتي في يو قرب وهيك أباتا زمان دريتي ساني ملري وانبرات الركتيفتني كنافو يو karaa bareedhaan gannaquun kun isa irraa dhorga ammallee daaraa guddaa qabaa jechuu warri atibbaatii fi warri qormaata amma qorate hedduun itti himaa jira kanaafuu eega dararaa ka qabaatu taate addararu yuzaal dararaan agartanii oofamuudha kanaaf haraama shari'aa keenya keessatti maasiyaa guddaadha irra fagaatuu qaba inshallah tashuuda awwalaa dalaga hin dagadhee yoom taa'uu qaba rakaa sadaffaa keessatti ta'amoo يوم تأمي أكم قرآ تشهد أولا يوم كدقت تاتي كدقت والكاو تاتي واني تكوك سر جلو جلو ركعاك قوت تتي تشهد آخرات تتي إيجاتي سجود السهوي قوت سجود السهوي جتشون يوفيتي أكا قرتني تنين مذهب إمام الشافعي قبل الصلاة وصوم الصلاة السلام بافا ندرت ركعة لما سجود لما قوتي سجود السهوي صندوق السلام كان كيجي فمجرى آدمتي نمنا قرتني سنة ورا إمام الشافعي برتي واجبة ورا حنابلة برتي سنة مؤكدة مالكية في أني برتي نمنا إيسجلة كإسر رجل ما إني سجود السهوي قلت الرجل مالي هو مركن جيران حالة كان كيت التشهد الإفتاء عادي مسألة تجد السلام بافتو جيت سجود لما قوتي كسهوي لا صندوقا هو مسألة هجرة إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورّا ملكه رب سنها تايسو ورّه فلو رب سنها تايسو خير قدا أكا برم سافسين فتن تنكنا رب قرتني ورّا خير قدا سني كني برم قدا سن برتس رب سنها تايسو من دا قدا رب سنها كن ورّا كرا كانت قرتني أمتها قرقرتني كن قافلة إساني كن ديستني إسان خدمتني قافلة إساني إرقتني نولك كافتني وصون الربا كيس جرو الربا نكافتني ما كان حجتني من دان كيس ربي برتي مكا كيس أول ملتي من دان كيس ربي برتي قداله أما اللي ربي نسي كان أنا ربي سنها قدسه مراد كيس ربي ها قوتو سنها ورها فوق الجنة قافيتي نتاع الله ستراونا حنقا قيابرا إن شاء الله والجنة خير كيس مجرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء علماء يا علماء 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 يا علماء أيوبك غاري قمنا نما علماء يا إفاديني إسلاما أجائب هذا قيسنا ساني علماء يا خبج ربي ورهنا كان سجتني علماء هذا بأخطوان دينه عبد أوتا راس اختواني علماء دالتو أنبياء تهيوات ديني إسان تتشيك المانو قيديني بإلا في دبو قرأه فيه قدوه فتني علمي برني برسيسو قرأ فاللياه خيس ديمني قرب أبا قموجي قطع مرني علماء ندو بيتهن يا أدهم دور الأفكارهم فقين
keessa dabra rakkoolee haalaan jajjabeenya garii wanageeyyu seenaan isaanii nama bohachisaa laftuuta singeenye dhageenye waan garaa nama raasaa waan nyaatu dhabee rakkatee laafee kufa bakkuma arge ciisaa dhabiin baanee dii rabbii baruuf rabbitti uffannee biyya ofirraa fagaatee dhagee biyyaa namni san beeyne arkatu nyaatee yoo dhibis garaa fi guduunfatee meeqa kan daahare qaamni isaa cittaa'e diin barate wa'i jiruu musaafirummaa dursa yaadannaa waa hedduu dhageenya gurraan waa xinnoo hoodharraa dubbadhe keessaanaa laafnaan hin dhumuu silaanga kanaan waa meeqa taabaa as gahee ulamaan kalee isaa waa meeqa obsa egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa sheeka keenya sheek jibriil qamar rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu egaa hedduu isaan galatoomfannaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa qophii fatwaa kanarraa barnoota gurguddaa akka argataa jirtan deebiin keessan kan gaafatanis isiniif deebii akka jiru abdii guddaa qabnaa egaa obboleewwan keenya ammallee gaaffiiwwan fatwaa gaafachuu barbaadan gama toora waatsaappiidhaan lakkoofsa duwwaa 965 554 jechuudhaan obboleessi keenya Maamar Raabii irratti eegergitan gaaffiiwwan keessan qindeessee gama sheekatti nuu dhaqqabsa egaa baarakallahu fiik jazaakallahu khairan obboleessi keenya Maamar Raabii fi akkasumas sheeka keenya sheek Jibriil qaban rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kanatti aansuudhaan gara qophii keenya goolabutti deemaa jirra qophiin keenya kan ittiin goolabnu haala yeroo irratti turtii Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaahiroo wajjin taasifne qindeeffannee qabannee dhaanne jirra egaa turtii akkaan bareeddu inshallah barnoota hubannoo bareedaa irraa argattan jennee abdii guddaa qabna itti dhiyaadha خنجر جنة خنكي نوف كبتشيسي ربي خياءتي نوف تيسي علماء خينيا بكاهم تتي خاها خبابا ديا جرن يوتي ولا اللي هابدون فيه انت ونوف قدي قدا علماء هيو دوكناك ولا هلما نراساكي إفادين خيسن نكيا kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan baadiyaan biyya keessa biyya alatti argamtan egaa kan hordofaa jirtan qophii kennaa guyyaa sabtii guyyaa hardhaa isiniif tamsa'aa jirtudha egaa qophii keenya guyyaa hardhaa keessatti akkuma baratame haala wayitaawaa biyyattii keenya keessatti deemaa jiru siyaasaan biyyattii sanii yeroo jijjiirama deemaa jira gulantaarraa gulantatti tarkaanfataa deemaa jira biyyattiin raafamaa jirti warroottan gurguddoon gara waajjira federaalaa keessaa wayyaane wajjin yeroo dheeraa turan kan akka Abbaduulaa Gammadaa akkasumas Barakat Simoonfaa xalayaa galfataa turuu isaanii isiniif gabaasaa turre akkasumas dhimma kanarratti xiinxalaa adda addaa hayyoonni kennaa turan akkasumas yeroo ammaa kanatti mormiin biyya keessatti geggeeffamaa jiru kun hin barbaachisu jechuudhaan kallattii hundaan biyya keessa maanguddoon biyyaa akkasumas bulchitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kanatti biyya bulchaa jiraniif akkasumas aktiivistoonni Oromos yeroo ammaa kanatti hiriirri hin barbaachisu hiriira nurraa dhaabaa hiriira kana diinatti waamee hiriira kana keessa immoo sochiiwwan tibba kana geggeeffaman keessatti immoo hiriira kana gubbaarratti warroottan mormii kana kakaasaa turan warroottan mormii kana dursaa turan warroottan saba biraa yookaan ergama biraa qaban akka ta'an waajirri nageenya Oromiyaa itti dhaqqabee akka to'annaa jala oolchaa jirus gabaasaa turuun keenya ni yaadatama mee haaluma waliigalaatiin oppidiyoon yeroo ammaa kanatti tasgabbiin nu barbaachisa biyyi tasgabbooftee siyaasaan biyyattii keessatti shoorri oppidiyoon taphataa jirtu kun jabaatee mirga ummata keenyaa kabajsiisuudhaaf waliin dhaabbannee socho'uu qabna hiriirri nu barbaachisu jedhaa jiran yoo hiriirri ba'uun barbaachises waliin baanaa jedhaa jiran haaluma waliigalaatiin yeroo ammaa kanatti siyaasaan biyyatti suni gulanta kamitti ce'aa jira kan jedhu akkuma hayyoota bira wajjin illee tursiisaa turre har'a keessummaan keenya akkuma barataman Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaahiroo nu wajjin jirani mee maarree gaamma xumura qophii keenyatti nu wajjin turaan affeerra kennaa Profeesar yoo yaa akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyaa
Nageen badhaadha Hamza yooyaa akkam? Nageenyi badhaadha fayyadansa jirra. Akkam jirtami Profeesar? Gaarii haga nama biyya alaa jiruuf maal himanna itteeti gaarii nagaa. Egaa isinillee nama waggaa dheeraa biyya alaa kana keessatti turtanii jirtan beekumsa keessan kanallee yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaan nuu qabattanii hawaasa keenya biyya keenya ka tajaajiltan rabbi nu haa godhuga. Rabbi haa jedhu. Kun ijoollee faranjiitu barsiifne gallee uduu ijoollee Oromoo barsiifne silaa gammachuu isaa hin danda'u. Profeesar waggaa meeqa ta'e aga biyyaa baatanii? Amma barana waggaa 30 fixee waggaa 30 fi ji'a 4 aga biyyaa bahe. Yeroo dheeraadha. Amma haala amma biyya keessa siyaasaan deemaa jirtu kun Oromoon egaa wal dhageettii Oromoo kana ka biyya alaaf ka biyya keessa ka maanguddoof ka dargaggeessaa jaarraa amma goota 30 darbe am ka biyya alaa yeroo teettanii argaa turtaniif yeroo biyya keessa illee turtan wal dhageettii uummata Oromoo ka akka bara kana kan argitanii beektanii kanaan dura? Gaafi bareeda na gaafatte Hamza hin argine akkanaa kanaan argine ani gaafa kutaa 6 turre biyya keenya zamana 1977 Sooraa jedhanii zamana sanii Baale gaafas magaalaan teenna kutaa Baale keessa turte amma Arsii lixaati magaalaa Dodolaa tana biyyi cufti garagaraa ol shiftee bakka lama qoodamee tokko harka ummata bilisa baasaa Oromoo harka tokko ammoo harka mootummaatitti hafe ani gaara ture gaafa gaaraa deebinu nuti gaafa gaara turre san siyaasaa bilisummaa kanaan gartee dammannee itti guddannee gaafa gadi dachaanu biyyiti akkuma duraa sanii hedduu adjust gochuun barachuun nu rakkisee ture. Yoo gadi deeminu biyya ummatumatu harkaa qaba ummata bulchaa wanni jijjiirame hin jiru namni kenna biyya isaa keessatti akka nama gartee biyya ambaa magaalaa yoo bayu akka nama biyya ambaa dhaqeeti. Iman shaayii yoo beela imana shaayii seenee dabboon bitatu namni kenna. Maal naan jedhan nakkulfan deemsi kiyyallee qajeelaa miti akka an haasa'ullee yoo afaan amaaraallee xiqqollee ka beekuu hin caccabsaa maal naan jedhan namni kenna. Akkasitti beelaan gabaa dhufee gabaa deebi'ee wannoo isaati gala ganda isaati deebi'a baadiyyaa bakka galu jechaan. Amma ammootuu akka dhageennutti akka viidiyoon arginutti kun marri jijjiiramee namni kenna gartee udumaa mootummaallee harkaa qabaachuullee yoo baate dhaloonni ammaa kun assertiif eenyummaa isaatiin kaboonu kan sodaanne ammallee daldalummaanu hedduun namni kennallee amma daldala godhu mana nyaataa yoo feete mana nama kennaa seentee nyaachuu ka dandeettu zamana nuti xixiqqoo namni kenna mana nyaataa hin qabuu ture yoo qabaatellee ummata sana amaaruma fa'aan beena amma fakkeenyaaf magaalaa kenna booda haga 1991 gaafa abaa'oon fa biyya deebite namni hedduu garagalee Oromoo ta'e jedhan Oromoo Sooddoo Guraagee jedhanii akkuma Amaaraatiin laaluu turre magaalaa kenna waan akkasii ta'abatu ture. Wanni amma deemu kun ammoo yoo arginu hedduu waan nama gammachiisu uduun bilisoominuu Oromoon jijjiirraa hedduutu itti dhufe isin jechaaf jedha Hamza. Hedduu galatooma Profeesar namni kenna waan jabaa hin qabu Oromoo waan jabaa hin qabaatu ilaalchi suni waan ummata keenyaa irratti hedduu yeroo dheeraadhaaf fa'ameefidha ummanni kenna waan dansaa mana nyaataa akkasiyaan hin qaba jedhanii tilmaamuun lakki inni nama qabaata jabaa tokko eegee argani Oromoon inni bar Guraagee Silxee ta'uu hin dhabu jedhan. Zamana kenna sanbar ani fakkeenya lafatti laladheef si kenna achi booda guddannee high school illee akkuma isin dura haasofne an Arbaa Mincitti fixe. Arbaa Minci nama kenna hedduun jiru qubaan lakkoofta. Ammootu wanni namni kennan beene beetta Arbaa Minciin tun lafa Oromoo Gujiiti cinaan. Arbaa Minci magaalaa lama qabdi maqaa isiitu dhagaa Siqallaa fi Seechaa jedhaniin. Baadiyyaa isii bakka amma Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti dhaaban sun lafa Oromooti lafa Gujiiti. Ani yeroo hedduu gabayaa yoo dhaqu uummanni kenna ijoollee dhiiraa gabaan ergan dubartii ergan sunis sababa qaba. Biyya alagaa waan irraa fudhatteef ijoollee dhiiraa hedduu gabaatti hin ergan. So namni kenna ka magaalaa keessaa hedduu xiqqaa ture achumatti illee Arbaa Mincitti. Namni amma hedduun Gamoo Goofaa yoo jedhan waan Oromoon keessa jirtu ittiin fakkaata. Oromoo hedduutu keessa minority haa taatu malee Oromoon minority jabaatu jira. Afaan Oromoo dubbatanii warri Gamoo Goofaa hin beeka. Gamoo Goofaa afaan Oromoo illee dubbatan.
Gujaa ka gujiin ka afaan Oromoo dubbatti ummanni gosti dhibiillee ta gujiin ta'in illee hin jirti. Ummanni ammootuu kun kan fakkaatu jechaan kan nutti dhihaatu. Ummata akka Konsoofa hedduutu jira. Magaalaa Arbaa Mincii keessa Burjitu jira. Ani fakkeenyaaf Norwegian Mission High School itti fixee daarektarri kenna Burjii ture afaan Oromoo qajeela beetti maqaa isaa dhaa'uun hin barbaachisu ijoolleen achi baratan hedduun hin beekani. Gartee ummanni kun ummata keenya wajji turan, ummata saayikooloojii ummata keenyaa beekan, ummata keenya wal jaalatan, ummata akkasii turan. Garuu ummanummaan sunuu magaalaa keessan maanooriitiidha. Magaalaa keessan majooritii akkuma beekamu magaalaa hedduutti ummatuma afaan Sidaamaa haasa'u kana waani isaa ammoo ati hin beektu namni Sidaamuma jedhaan kadhalootaan Oromoo illee ittuma makamee istaatasii san fudhatee biizinasa godhuuf maalii godhuuf Sidaama Oromoo jechuurra gartee achuma jala dhokatee afaan Amaaraa kana dubbataa namni jiraachuu ture zamana san. Achi ammootuu Finfinnee deemnee yuunivarsiitii gaafa seenne ijoollee Oromoo bakka cufaa dhufaniin achi wal barree an ammootuu akka chaansii ta'e 4 kiiloo waan ture. Ijoollee saayinsii barattu hedduu isii ijoollee amboo dhufte wajji ture ijoolleen sun dhugamatti ijoolleen achi dhufte zamanuma sanuu hedduu naashinaalisti amma amboo akkana yoo jedhan nan ajaa'ibsiisu beektaa hedduu wal jaalachuu turre ijoollee saniin namni hedduun ka zamana san ijoolleen afaan beektullee ta magaalaa keessa akkaataa itti guddatte irraa of dhossutu ture. Nutis akkaataa itti guddanne irraa of dhossuu waan hin turreef ijoollee saniin hedduu walitti dhihaachuu turre ijoollee ambootiin achi ijoollee Oromoo bakka cufaa dhufan afaan Oromoo haasayan sabboonummaan itti dhagahamu yuunivarsiitii keessatti yoo sanuu majooritii waan turreef ijoolleen Oromoo majooritiin ijoollee sabboonummaan itti dhagahamu yuunivarsiitii keessa turan. Garuu yoo gadi baate ka Finfinnee afaan Amaaraa haasoftii namni afaan Oromoo haasa'u zamana san Finfinnee yoo argite karaa irratti dhaabattee dubbifta hagas reer ture akka onnoo ture. Amma ijoollee yoo gaafadhu biyya dhayitee deebitu amma akka durii sanii miti ajaa'ibaa miti nama afaan Oromoo haasa'u hedduu waan dhageettuuf gartee akka zamana durii san waan gartee naadiraa miti naan jedhe naa himan sunuu anaa naadira sunuu ajaa'iba anaa. So ummanni keenya udumaan bilisoominuu waa hedduu argatee siin jechaaf jedha Hamza. Hedduu galatooma namni amma afaan Oromoo beekuu dhabuu isaaf ka qaanfatutti heddummaataa jira bar Profeesar. Akkasi amma hedduun namni hedduun anuu Oromoo maaliin kiyya Oromoo asumatti magaalaa manu jiru kanatti ijoollee akkoonti Oromoo maaliin kiyya Oromoo jetti yeroo akkoonti Oromooti hoo maali jedhaan ani beekta. So hedduu jijjiirame asittuu hin argina san biyya dhiisi. Dhugaa Profeesar ayyee hedduu galatooma egaa gulantaan ummanni keenya yeroo amma kana irra jiru kun baroota dheeraa darban kana keessatti ummanni keenya alaaf keessaa beekaf hayyuun dargaggeessaaf dargaggeettiin maanguddoonni illee wal dhageettiin gidduutti argamee waan akkaan dinqisiisaaf waan akkaan nama ajaa'ibsiisu namoonni hedduullee waan kana raate ajaa'ibsiifamanii dubbataa jiran garuu ammoonni guddaan tokko qabxiin ka'uudha qabu yeroo mara tokkummaa keenya argame kan akkamiin tikfannee tokkummaa keenya argame kan akkamiin gara bu'aatti jijjiirree itti deemuudha qabna waan jedhu irrattidha yeroo ammaa kanatti wanni nu barbaachisu Profeesar akkamitti itti fayyadamuu danda'a uummanni Oromoo mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kan dur mormiin gaggeeffamaa ture warruma oppidiyoon kunuu ji'oota 5 darban ji'oota 4 darban akkam akka siin turte waliin argaa turre wanni siin dubbataa ture maal akka fakkaatu waliin dhagahaa turre gaardaa akkam akka isaan turan amma immoo akkam akka isaan jiran amma warri kun cufinuu dhufee uummataan hayyee isin dhageennee jirra isin wajjin jirra yoo hiriir ba'uullee barbaachise waliin baane mormanna warroota yeroo amma kanatti hiriira baasaa jiran nu jeeqaa jiran akka nu tasgabboofne Oromiyaa gara biyyatti argite state emergency akka keessatti labsamu biyyattiin akka waraanaan bultu akka waraanaan eeggamtu kanaaf yeroo amma kanatti hiriirri nu barbaachisu jechaa jiranii mee isin haaluma walii galaatiin haala wayitaawaa kana irratti hiriirri ni barbaachisaa fi hin barbaachisuu fi hiriira kanallee diina waamellee wanni jedhamullee ka'aa jira wanni sunillee immoo ragaalleen argamaa jira waan kana meesin akka hawaasatti tokkummaan kun jabaate akka itti fufee deemuudhaaf maalidhaam haalii isin ittiin xiinxaltan haala kana. Walumaa galatti qabsoon malaan deemtii istiraatejii qabaachuu qabdaa abshaalummaan jiraachuu qabaa. Nuti qabsoon Oromoo waan tarkaanfii takka dura jirtuuf warra wayyaanee kana jarri react godhanii nu dhaqqabuu fedhan kacha appi taphatti amma wayyaaneen nutu dura jira.
dura jiraachuun kenna sun advantage waan ta'e bu'aa waan ta'eef bu'aa san yeroo hedduu yeroo cufaa bu'aa san eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Ummanni kenna yeroo barbaachisetti ammallee hiriira hin bahe amma hiriira hin baanuu miti bar takkaa'u mormiin hin hafaa oduun ta'in akka annaa galutti hiriira Oromoo kana hedduu waan successful ta'eef hiriirri kun hedduu waan jara gaagaama jara irra geesseef hiriira kana sabvarti godhanii jijjiiranii hiriirri kun akka fashaluuf hiriira kana ammootu gara hokkaraatti jijjiiranii ummata keenya ajjeesanii achi booda ammootu hiriirri kun gartee hiriira hamaadha ummanni gartee rabshaa uumuuf bahee jedhanii rabshaa ufumaa uumanii waan biroo dalaguuf karoora akkasii qaban wanni jedhu bahee jira akkuma ati jette ragaanis kaama kuloo social media kanarratti arginu ragaanis hin jira. Abshaalummaan hedduu barbaachisaadha. An akka naagalu akkasi hiriiran baanu asiin amma booda hiriirri nu ga'ee oduun ta'in dhaabatanii waan tokko bakka jiranillee gamaaggamuun barbaachisaadha. Hiriirri waan hafuu miti uf durallee yoo waamamu namaa himame ummanni keenya hiriira ufii waame hiriira qeerroo waamte ka'een waamee beenu hiriirri uf durallee ta'uun isaa hin oolu waan hafuu miti sun garuu sadarkaa amma jirru kanatti waan jarri gartee dhara jarri godhaa jirtu kana shira jarri xaxxu kana bira dabruudhaaf dhaabatanii bakka jiran uf laaluun uf gamaaggamuun barbaachisaadha. Kuni miidhaa tokkollee uummata keenya irratti waan hin finneef hiriira yeroo ammaa kana xaxa jaraa kana keessaa ba'u hiriira kanallee dhaabatanii laaluun bareedaadha. Yoo barbaachisaa ta'e ammootu yeroo hiriira kanallee dhaabanii shira jaraa kana fashalsiisuun hedduu barbaachisaadha. Attiin akka gaariin namni keenya hubachuu barbaachisu maalidha akka naagalutti hiriirri hin hafaami. Shira jarri xaxuu feetu kan irra dabruuf hiriira kana yeroof yoo dhaaban hammeenna hin qabu. An akkasitti naagala. So kanuma jechuu barbaada waan hiriira Hamza. Ayyee hedduu galatoomaa Profeesar qabxii bareeddoodha kakaaftan eeyyeti hiriirri yeroo ammatti kanaan dura akkaataa inni itti waamamuun alaadha kan waamamaa jiru. Qeerroon hin waamne akkasumas kallattii miidiyaalee keenyatiin hin beeksifamne qaamota hin beekamnetu hiriira kana waamee akka fi barbaadanitti gaggeessaa jiranii kanaaf ammatti hiriirri nuun barbaachise yeroo kanatti malee guutumaa guututti lakki hiriira ba'uun nuun barbaachisu qabsoon xumuramte qabsooyyuu kalaasammaan booda obbidoo kenninee teenna miti kan jedhamaa jiru kallatti hundaanuu jechuu ka biyya alallee uummanni keenyallee ka biyya keessallee jiru yeroo ammaa kanatti haala amma jiru kanatti nuun barbaachisu hiriirri. Tole mee Profeesar siyaasan biyyatti haala amma itti deemamaa jiruudhaan garamitti imalaa jira isanitti fakkaata akkamitti xiinxaltan yoo halaala akkasitti teessanii haala jiru ilaaltan warroota ministeerota xalayaa galfatu haa taatu haasawaa amma deddeemaa jiruu fi TPLF'n sochii isiin taasisaa jirtu garamitti deemaa jira isanitti fakkaata. Dubbiin amma garamitti deemtii tana hedduu isii kan murteessu dhibbarraa dhibbatti duun ta'in deebii uummanni mootummaa harkaa qabu kun godhuurratti. Maaliifi akka faranjiin jettuu the ball is in their court jaratu amma kubbaa harkaa qaba kubbaan garas deemtee jirti goolii jaraati achi dhiyaattee jirti. So wanni jarri dalaydu murteessaadha amma boodatti akka na fakkaatutti. Tokko san lammaffaa ammootu OPDO'n akka namuu dhagahutti akka namuu argutti jijjiirratu jira at least jijjiirraa tooniitu jira haasawaanillee haa ta'u jijjiirratu jira. Waa hedduu goonaa jedhanii hin dubbatu. So waan jarri hin goona jedhan kana ammootu xiqqoo ispeesii jaraa kennuunillee barbaachisaadha. Wanni Oromoo miidhaa hin jiru. Wanni kun akka gaafa 1992 sanii miti. Gaaga'amni Oromoo irratti gahuu danda'u hin jiru. Oromoon amma jaraa waan jarri gaafatte kana OPDO kennuun gaaga'amni inni nurratti fidu waan hin jirreef waan jarri jettu kennanii fi laaluun hedduu barbaachisaadha. Abbaan Duulaa dalagaa dhiisee jira. Dalagaa federaalaa afyaa'ummaa irraa bu'ee jira. Barakat Simoon dalagaa dhiisee jira. Namichi duraan Xaqlaa Ministeer Hayilamaariyaam Dassaaleny pirootokoolii itti mataa dalagaa dhiisee jira. Namichi waraanaa illee dalagaa dhiisee jira. So wanni hedduun jara tanarraa harca'aa deemaa jirti. Namni ammootuu yoo inni uf nyaatu itti dhaabattee laaluu qabda. Yoo dandeette itti jabeessu yookaan ammootu dhaabattee laaluu qabda. Waan san fashalsu godhuu hin qabdu jechaadhaati. Utoo jarri uf nyaattu
deebitee akka jarri wal taatee nuun loltu godhuu hin qabnu wal haattu itti dhiisuullee hedduu sunis mala. So waan akkasiiti jara OPDO tanallee waan jarri hin goona jettu kana irratti gargaaruun yeroo kennuufiin gaagama waan nurra hin finneef kuni qarummaa malee gowwummaa natti fakkaatu. Dubbiin garam deemtiin hin beekamu garri isiin deemtu akkuma isiin jedhe sani. Maaliif harka kenna qofa hin jirtu ka harka ummata saniillee jirti waan jarri godhantu dubbiin tun gara isiin deemtu murteessa. Wanni tokko ammootu wanni afaan guutee dubbachuu danda'u maali ummanni Oromoo waan kana laalu jira. Nama hedduun nama qarootu nama beekatu ummanni Oromoo keessaa ummanni dhalate waan kana eegu jira laalu jira. Dubbiin akka gaafa waggaa 27 dura jarri biyya seentee sanii miti. So wanni daamejiin eegumsaan obsaan Oromoo irra dhufuu danda'u waan hin jirreef dubbii tana eeguun OPDO tana irratti gargaaruun irratti dhiibuun sabboontotatu achi keessa jira. Akka afaaniin dubbatan kana akka dalagaa irra oolchan poolisiin Oromoo jijjiirratu jira waan kana waan ijaan agarre kanas irra gargaaru akka jarri filannoo fudhattu godhuu miti. Akka jarri nuufi mootummaa federaalaa jidduu filannoo akkasii filannoo rakkisaa jarri fudhattu godhuun barbaachisaa miti. So speesii kana kennuufiin barbaachisaadha siin jedha. Dubbiin garam deemtiin jaratti dhiphataatuma deemti Oromoo bal'ataatuma deemti. Kuni waan taaktikaati malee waan istiraataajiin Oromoo hin jijjiiramne. Wanni galmi kenna tokkuma. Galma san akkamitti kenna waan jedhu abshaalummaan bakka irra jirru kana gamaa mala nama qaroo baafachuu kana malee wanni Oromoo irra jirtu wanni nu deemnu sun hin jijjiiramuuf illee hin deemu bilisummaaf deemna. Ummanni keenya abbaa biyyummaatiif deema suni waan jijjiiramuu miti. Garuu akkami achi geenna waan jedhu san karaa kamtu nu geessa waan jedhu san namni goodwill qabu namni Oromoof yaadu cuftu waan irratti dibeet godhuu danda'u tokko inni nama badaa inni bilisummaa Oromoo fedhu waan akkasii uduu hin ta'in karaa kana gabaabaa moo karaa kana gabaaba jedhanii irratti wal dorgomuun waan hamaa miti siin jechuu fedheetti. Hedduu galatooma Profeesar mee amma isiin tarkaanfii isiin amma fudhatuu jalqabde tokko lama yoo ilaallu warri amma TPLF jalqaba tarkaanfii ajjeecha fakkeenya amma Dr. Abiy Ahmed irratti gara godina Harargee deeme tarkaanfii ajjeecha yaalii taasisanii jiran wanni sunillee argamee jira warroottummaa gubbaa jiru kan socho'aa jiran kan ajjeesanii argitanii gaaga'ama uumu lama amma hiriira amma hin barbaachifne ka argite mootummaan naannoo Oromiyaa illee hin barbaanne uummanni keenya illee kan barbaanne geggeessanii biyyattii san gaaga'anii OPDO amma jirtu kan afaan gabbaafattee amma isaan mormuu jalqabde kan dha'uudhaaf tarkaanfii yaalii taasisaa jiran amma jarri OPDO nama isaanii diddee ammallee kanallee irra darbitee argitee qilleensa nagawaa uumtee warra wajjiidhaan gaafii ol gaafachuudhaaf ammallee walitti xiyyeeffachuuf deemuuf sirna federaalizimii kanarratti gaafii gaafatanuu qaban waan hedduu gaafatanitu jira isinuu jettanii jirtan harka isaanii jirti sun TPLFiin isaan wajjiin maaliif amma haasa isaan wajjiin eegi haasofti in fayyadamti moo hin miidhamti maaliif isin dursitee yaalii ajjeecha yookaan immoo biyyatti san gaaga'oo hiriiran gaaga'oo maaliif barbaadde? TPLF kana keessa yaada yoo xiqqaate yaada lamatu jira na fakkaata tokko ummata kana wajjii haasofne waan kana gartee waan hanne kanallee akka baachuu ni dandeenyu suutuma suutaan ummata kana wajjii haasofne waan tokko haa goonu ummata jedhutu jira ummanni sunillee maal goona waan jedhu san akka gaariitti siin himan kun ammootu lakki akkanumatti gartee waraana waan qabnuuf ummata kana waraanumaan sodaachifne keessaa ajjeefne akkanumatti deemna haga waan taane taanutti ummata jedhutu jira wannoo gaarii hin qaban jarri filannoo gaarii hin qaban warri TPLF kun akka naagalutti filannoon jarri qaban cuftu deemee jara mootummaa irraa waan buusu kanaafuu hin sodaallee hin qabani arrogantiin ummanni kun gartee ummanni haga ammaa gartee entu aanu godha jedhee gartee akkuma gaafa dhufanii sanitti qoma dhiibeellee gartee zarraaf jedhullee jara keessa hin jira namni keessa ummata wallaalaadha ummanni kun ummata wallaalatu mootummaa tana oofu jira amma hedduun jara ummata waraanaati generaalota hattuudha kontrobaandii ummata nagadu keessaahuu gara ajaja gara bahaa kana keessatti warri mootummaa kana keessatti influensii guddaa qaban ama gabree jedhan sanfa
ummata akkana ummanni kun ammoo ummata gartee mootummaan jaraa sentraal irraa waan laaftee humna cimaa argatanii duroomanii kontiroobaandii nagaduun gartee bu'aa hedduu argatan laafisa mootummaa jaraa kana irraa. So ummanni kun haga danda'etti waan kana akkanuma oofuu danda'a. Kan mootummaa rabbitti mul'isee gara deemaa jiran kun gara badii akka ta'e argan humna hin qaban achi keessatti. So waan jarri godhan ilaalla dhiibbaan ummanni Oromoo jara irra godhu murteessaadha ammallee irra deebi'oonni an dubbachuu barbaadu maal dhiibbaan Oromoon jara irra gootu kuni waan dhaabatu tokko miti gara ekonomiitiin waan godhamuu danda'u jira ammallee futura waan godhamu jira gara gartee communication'iitiin waan godhamuu danda'u jira gara adda addaatiin malatu jira mala kana gana mala hedduutu jira. Dhiibbaa jara irra geessuu ni ka dandeenyu jechaa kiyya. So dhiibbaadha waan kana gara tokko akka baasu dhiibbaadha. Garuu waan maaltu ta'uu danda'a yoodhaan seneeriyoo hedduu lafa kaa'uu danda'an yoo kun ta'e kanatti ta'a yoo kun ta'e kanatti ta'a jedhanii kamtu irra ta'uuf kamtu irra probabilitiin isaa guddaa jedhanii waan akkasii ilaaluun hin danda'ama. Sana ammas irratti hin dubbannu. Garuu wanni tokko wanni ammallee afaan guunnee dubbachuu dandeenyu maali jaratti dhiphataa waan deemtuuf akkuma siin dura jedhee waraabessi yoo madaa isaa kana nyaataa deema. So jarri madooftee jirti wanti madaa'e ammallee hedduu deenjarasiidha biyya irratti illee gaagama fiduu danda'an uummata keenya irrattis gaagama fiduu danda'an amma akka dhageenyutti har'a iluu abbaa boor keessatti nama walitti naqanii namni hedduutu miidhamee jecha amma riippoortiin amma galgala kana ba'u jira. Jarri yoo nuti gaafa akka harreen jette jedhan yoo andu'e margin biqilin jette jedhan san wanni jarri gochuu fedhan maali yoo nuti hin jirre nageenyi East Afrikaa kun hin booranaa jedhanii waan dursoo ba'aa bayan san ammallee waan sanii dhimma bahanii faranjii tan ammallee haga tokko amansiisanii silxaana irra aangoo kanarra turuu fedhan exit strategy hin qabdu wayyaaneen. Wanni hedduu nama gaddisiisu kana garamiin keessaa baanaa waan kanan beektu maaliif karaan cuftuu karaa jara mana keessaa ala baasu karaa silxaana irraa jara buusu waan ta'eef jarri ammoo waan kana gartee entertain godhuuf haga ammaa mataan jaraa waan kana fudhachuutti hin fedhu maaliif waa hedduu walii hidhanii ikonomii jira biyya ka dhuunfatantu jira biildingii ijaaratantu jira. Waan hedduu waan jiruuf waan kana gartee dhiisuu waan hin feeneef exit strategy hin qaban yoo waan kana irraa buune waan saamne kun cufti deebi'ee fudhatama nutis nagaa keenya hin dhabna waan jedhaniif mala hin qaban so garam deema wanni jedhan really hin beekamu haga ammaatitti booda irra jarri silxaana irraa bu'uun isiin oolu in the short run dubbiin tun garam deemti yoo jedhan seneeriyoo hedduutu jira. Himbeekamus hin jechuuf jedha Hamza. Toleme Professor wanni as biratti gaafadhu jarri kun carraan isiin guddaan isiin qabdu oppidiyoo kana dhahuuf waan dandeettu hunda fayyadamuudha. Oppidiyoo biraa warra argitee qaamni isiin qopheeffatte jiraatonni mala yeroo ammaa kana keessatti qaama sanfiddee bakka kan kaa'uudhaaf yookaan ammoo biyyattiin sun gara state of emergency deemuudhaaf state of emergency kummee kanaan durallee wanni kun hawaasa fillee dhiyaataa ture akkamitti labsama paarlaamaaf dhiyaatee paarlaamaan harkaan murteeffamoo jeneraaluma wayyaanettu ka'ee kalaas biyyattiin state of emergency buluu qabdi jedhee murteessa sila akka seeratti. Ani nama seeraatiin illee kana warra seeraa ta'uu gaarii beekan akka naagalutti state of emergency yoo declare godhan prime ministeriin paarlaamatti dhiyeessee paarlaamaan state of emergency kana approve godhaaf akkasitti ta'uu malee prezidentiin qofallee waan ka'ee sila godhu natti hin fakkaatu garuu yoo waraana ta'e state of emergency amma akka mootummaa Ameerikaa kana yoo fudhatte prezidentiin declare gochuu danda'a. Ani kana keessa isaa constitution Itoophiyaa akkamitti akka wanni kun lafa kaahame hin beeku garuu wanni dhagaye maali state of emergency declare yoo godhu paarlaamaa dhaqee approvalii argachuu qaba prime ministeriin Itoophiyaa. Sun isani jarri ammootu kana yoo feeteen argatti yoo feetee ittuun himtu kun waan nama ajaa'ibsiisuu miti garuu state of emergency ammallee deebi'anii declare yoo ka godhan ta'e. Gaagama guddaa biyya qofa uduun ta'in jara irratti illee waan fidu wanni kun amma waan warri jara gorsa kennu tokko waan jiru warri alaa kun akka katabu jiranii websaayitii jaraa irratti state of emergency kun duraanuu ka'uun irra turre
amma illee deebi'anii reimpose gochuu qabanii jedhanii yoo jarri kataban sababa jarri kaayoo laaltu sababa gartee sababa waan gartee raashinaaliin jarri kaan raashinaalii nama doofaati mala hin qaban wanni jarri beekan humna waan ta'eef ammallee humnumaa waan kanallee keessaa baan akka jecha malee mala nama qarooti miti state of emergency sun maaliif qabeenya illee miidha qabeenya jaraa ka amma akkana jara qullaa godhee maallaqa illee jara dhabsiise hanna jaraatitti aanee state of emergency kan so state of emergency yoo declare goote turistiin biyyan dhufu meeshaan akka gaariitti alatti hin gurguramu gargaarsi alaallee waan saaxilteef gargaarsi akka duraasiin dhufu waa hedduun jara ammallee wanni kunillee miidhuu danda'a. Silxaanuma kana aangoo irraa hin buunuuf yoo akkana biyya ka kolban ta'e steeppiin Oromoon illee dhaabattee maal goonaa jettee gaafa yoo jarri waan akkanaa ka godhan ta'e I think kuni kamiishoo ta'uu qaba. Uummanni Oromoo illee mara laallata gaafas jechaadha. Uummanni kun dhugamattu haqa feete yoo ati gartee wanna jettu uummata waan hin jijjiiramne akka ta'e namuu lammaan fa'allee hin agarti jecha gaafas. So jarri illee gaafas filannoo godhuu qabde opidiyoonis yoo jarri deebitee state of emergency lammaffaa waaj sun waan dubbii akka gaarii gargar baasu na fakkaata yoo san godhan karaa tokko qofatu hafee karaa sanitti uummanni Oromoo yaa'uu qabaa sinna. Egamee Profeesar egaa dubbiin yeroo ammaa kana too'ichoon jabaan ka gaggeeffamaa jiru biyya Itoophiyaa sanka keessatti namni dhiibbaa uumaa jiru warroottan argitee mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromooti. Uummanni inni kaan biraa gama deeggarsaanillee haa ta'u taa'ee wali ilaaluu taa'ee jira. Dubbiin garamitti deemti jedhee bitaa mirgaan laallataa jira fakkaata warroottan naannolee biraa. Gama tumsaatiin illee tumsa fakkeenya waggaa darbee yeroo warri qoshee sun dhume argitanii biyyatti san guutuu keessa namni walitti hirmaatee fiigee argitee deeggarsa taasisaa ture. Alamuddin har'a miliyoona 40 kenne jedhan kunillee argitee warra gaafas qoshee irratti miidhame warra dhibbaan lakkaawwamam nama gara dhibba saniidhaaf miliyoona 40 kenne Oromoo miliyoona walakkaaf immoo miliyoona 40 kenne jedhan. Egaa mee wanni an ammas biratti ammallee tokko akkasii yaadatti kennitan barbaadu biyyattii san keessa siyaasa biyyattii san keessatti sirni federaalizimiin biyyattiin sun bulteeki jedham sirni federaalizimii kunuus isi waan muummeti biyyattii san keessatti iyyuu waan muummeti waan isi fiixeti ka biyyattii san keessatti ittiin uummanni sabaaf sablammii 80 dhaqqabu kun waliin jiraatuudhaaf sirni inni irri caalaan uummata Oromollee fayyadu sirni federaalizimii kana jettee oppidiyoolleen kanarratti winciriirattee ciniinnattee qabattee deemaa jirti. Egaa uummata saboota biroollee wajjiidhaan akkamitti waan kana walitti harka fidatanii waliin deemuu danda'an jettanii yaaddameesin. Wayyaaneen mootummaa taatee biyya cufaa qabattee uummata cufaa keessatti ejantii isii facaaftee warra saawus jettee gosa 56 walitti gaccafattee Benishangul akkasii Gaambeellaaf Benishanguliif Gaambeellaa ima dhaaltee iyyuu lafa jaraa ima fudhattee Amaara akkasii so ummata kana waggaa 27f propaganda especially ummata Oromoo irratti waan heddumina qabnuuf waan lafti teennallee strategic taateef turiinsa jaraatii fi deeminsa jaraallee ka murteessu ummata Oromoo akka ta'e waan beektuuf wayyaaneen ummata Oromoo irra propagandaa cimaa oofaa baate. Haga tokko successful ture propagandaan jaraa kun ammallee wanni kun dhukkubni sun nama keessaa hin fayyine. Dhama akka ajaa'ibaatitti ummata nuti dur namni kennaa fi Oromoo fi jarri walitti oofuun yeroo hedduu itti guban ummata Amaaraa kan propagandaan jaraa amma kadalaguu dideeyyuu ummata Amaaraa irratti wanni ajaa'ibaa tokko san. Ummata kaan gartuma saawuzii kanaas dhuunfattee waan hedduu waan dalaydeef ammaas mootummaa waan taateef wanni ummanni Oromoo godhuu danda'u hedduu limitedidha kara miidiyaatiin yoo ta'e malee fakkeenyaaf lafarratti wanni ati dalaydu hedduu limitedidha ijoolleen kolleejarra yoo wal argitu waan akkasii wal beekinsaan ilaalcha jarri Oromoo qabdu jijjiiruun numa danda'ama. Garuu wanni tokko maali waan duraan jedhe tokko an irra deebuu barbaada. Ummanni Oromoo yoo tokkoome wayyaanee kophaallee kuffisuu hin danda'aa jennee asiin dura dubbanneetu. Maaliidhaaf nuti nama hedduudha strategic lafti teenna namni keenya heddumina qabna tokkummaa qabna yoo tokkoomne jara tana kaasuu hin namni hedduun Oromoon kophaa isii kaasuu hin dandeettu jedha. No suni roongiin. Oromoon kophaa ofii yoo uf bilisoomsuu hin dandeenye akkanuma gabroomtee haateettu akka jechaa.
Oromoo sabni xiqqaan akka wayyaaneetu akka uummanni wayyaanee keessaa bahe kunu dargii garagalchi. Kophaallee garagalchuu haa baatanii qooda guddaa qaban. Kondishinni biroollee numa jira. So ofirratti abdiin hedduu barbaachisaa. Yoo amaaraan tokko hin ta'in wayyaanee kufsisuu hin danda'an ani waan akkasiitti hin amanu. Tokko ta'uun gaariidha. Wal gargaaruun irratti gaariidha. Garuu sadarkaa amma jirrutti mootummaa eentu harkaa qaba. Aksasii uummanni Oromoo uummata saniif qabu hedduu waan limited ta'eef murtaayaa waan ta'eef miidiyaa qabnuun biyya alaa kanarraa akka kuloo reediyoo keessanii kanaaf akka OMN fa'aan wanni danda'amu godhamuu hin danda'a. Garuu sunis limitedidha. Akkasumatti uummanni Oromoo jara tana qarree irra geessee jira. Gaafa wanni kun jijjiirame fedhii ummataatiin biyya akkamii qabaachuu dandeenya ka jedhu san ummatatu murteessa. Garuu wanni guddaan jara tana kuffisuuf ummanni Oromoo gayaadha. Malaan yoo deeme uf eeggataa yoo deeme namni gabrummaa tana jibbee jira. Namni yoo gabrummaa jibbe hin gabroomu. Dhaloonni haaromni kun hin gabroomnuu jedhe ka Oromoo kun. Namallee waa barsiisee ummata ibaallee dammaqsiisee kakaase qeerroo Oromoo kana. So injijjiirama seerri federaalizimii wayyaaneen duraanuu maqaa fi malee seera san waan buuka irra jiru irratti hin dalaydu mootummaa lamatu jira. Mootummaa takka kijibaa tana mul'isaniif taanta ilmaan Tigraay waan feete biyya keenya keessatti dalaydu ka itti nama ajjeeftu ka itti nama saaman neetworkii itti nama caasaa itti saaman caasaa itti nama ukkaamsan ka nama ajjeesan kana diriirsanii biyya saamaa baaniif wanni federaala maali jedhan kun afaan malee namuu hin beekama ijoolleen loon tisitullee wanni akkanaa kun kijiba waan ta'e akka ta'e waan beeytuuf federaalizimii dhugaa ummanni fedhiin uf dura ka godhu suni waan ummanni murteessu waan itti dhufnu tuni duraanuu waan hin jirre akka Oromoon baante hin jiruufu hin jiguu jedhani. So kuni gartee wayyaaniinis nutis faranjiinis hin beekte akka kijibaa. State Departmentii dhayitee waan Ameerikaan katabdu yoo ati ilaalte federaalizimiin Itoophiyaa akka kijibaa akka ta'e ni beekti bar faranjiin. Udumaa beektu ittuma callifti maaliifi olterneetivii feeti jarri. Waan bakka jaraa bu'u fedhanii wanni bakka jaraa bu'u yoo hin jiraanne waa'ee Oromoo taate Oromoo dhukkubsatti jarrisi. Faranjiin bar nama tokkoofuu looyalii miti. Suni ammooti Oromoo gaari. Yoo sun namatti akkuma amma nuti wayyaanee gargaarti jennee mataan nu aaru kana gartee namatti illee garagaluuf hin turtu faranjiin. Suni ammootu waan gaari. So dhiibbaan Oromoo murteessa dhiibbaan Oromoo itti fufaa kun waan dhaaba tokko miti. Tole hedduu galatooma Profeesar Egamee xumura irratti jarri amma akkaasan isiin amma karoorri akka haarawatti ammallee as qabattee gabbaate tokko hiriira kanaadha akkuma amma reefu isin tuqxan galgala kana odeeffannoon gara Iluu Abbaa Booraarraa dhaga'amaa jiru waan dansaa miti lubbuun nama hedduullee akka darbee dhaga'amaa jira gaaga'amsa hedduutu jira namoonni hedduullee madaa'aa jira wanni kun immoo argitee waan Oromoof argitee saba biraa gidduutti ta'ee miti uummata Amaaraaf Tigree gidduutti waan kana Iluu Abbaa Booraatti kaasaa jirti jechuun dhaga'amaa jira Oromoo yexoor qaxanaa isa jedhan san taasiftee tokko Oromoof saba biraa walitti buusu saboota biraa immoo Oromoo keessa jiran argitee walitti buusanii isaanuma wal nyaachisanii lola bansiisaa jiran Oromoo bakka kanatti dhaabbini isaa akkam ta'uu qaba akkam gochuu qaban manni Oromoo manni kenna maalidha wanni inni godhuu qabu wanni isin dhaamtan Oromoon tokkoffaa magaalaa cufatti ganda cufatti nama hin beeyne nama ati hin beeyne nama biyyaa nama hin fakkaanne ija banatee eeguu qaba tokkoffaan san lammaffaan akkuma asiin dura godhaa baay'isan uummanni Oromoo uummata biroo tuquun hin qabu uummanni Oromoo tuntu kana dubbachuullee barbaachisaa miti uummata biroo kanu keessa qubatu kana ka duraanuu Oromoo keessa taa'ee achi horee achitti qadhaabatee achitti ijoollee argatee achi fuudhee achitti heerumtiisee jiraatu kana uummanni Oromoo hin tuqu uummata kana ammallee uummanni Oromoo sanirraa of eeguu qaba wanni jarri amma godhu jirtu shirri amma jarri xaxaa jirtu guddaan tokko san Oromoo fi uummata Oromoo keessa qubatu kana walin naqanii ama mana namaa gubanii Oromoo gube jechuu iskuula gubanii Oromoo gube jechuu charchii gubanii Oromoo gube jechuuf masgiida gubanii Oromoo gube jechuuf waan akkana shira akkana tuni bar ummanni wombade qixaaxaa wombadinnaa jedhe amaartichi tokko beektaa wayyaane so ummanni kun ummata wombade daangaa hin qabne wanni jarri hin goone hin jiru aangoo irra turu waan mootummaa malee miti jarri tun
so ummanni keenya uf eeggannoo guddatu isa barbaachisa shira jarri xaxxu kana namni keenya qaroo duraanu already dura bahee jira namni keenya akkasuma dura tarkaanfannee akka jarri gartee shira uduu jarri hin xaxin shira sayyoo nuti beeyne nuti one step ahead of them nuti wayita cufaa tarkaanfii akka jara dura deemuu qabna nu booda haa deemtu jar waan nu dalaynu kana akka jarri react gootu godhu waan jarri dalaydu nu react gochuu dun ta'ini akka jarri nu booda deemtu gochuun hedduu barbaachisaadha meeshaa namaa tuquun barbaachisaa miti qabeenya namaa ka dhuunfaa gubuun barbaachisaa miti waan akkasii ummanni keenya haga ammaallee goone ama boodallee irraa of eeguu hedduu barbaachisa kuni maaliif gaariidha ummata saniif qofa uduun ta'e nuufillee gaariidha maaliif nama nu keessa jiru kana gartee jarri yoo dandeette waa gootee faranjittillee iyyitee laala ummanni kun waan akkanaa dalagaa ummata kana keessa ummata shoror keessa jira waan akkanaa booyuu feeti jarri kana dhoowwachuun hedduu barbaachisa ummanni keenya haga ammaa kana hin dhoowwate wanni jara akkana wareersellee wanni haga ammaa jarri xaxxe obboleeskii Hamza tarti wayyaanee haga ammaa qabaate tokkochillee dalagaa irra ooluu dideef ka irraa booda ka ummata Oromoo naannoo Somaaliyaa keessa nama 100 lakkaa'amu ari'an silaa jarri akka Oromoonis akkasitti Somaaliyaa ariitee booda Oromoof Somaaliyaa walis tufee ummanni keenya qaroo waan ta'eef wali himee walii dhaamee Somaaliyaa nu keessa uduu garaan si dhukkubuu bar Somaaliyaa nu keessa jirtu hin tuqinaa jedhee ummanni keenya waan san harkaa fashalsiise wayyaanee harkaa ummanni keenya qarummaa akkasii san itti fufuu qaba yoo namni keenya akkasii ija banatee vigilant ta'ee ofirraa ka eegu ta'e shirri isii amma boodaallee hin dalagu akkasitti namni keenya beekuu qaba. Hedduu galatooma Profeesar waan ajaa'ibaa qaaftanii jarri kun seexanuma sheexanayyuu caaluu hin dhaban warroota tokko dhimma kanarratti kaleessa yaada osoo kennanuu argee ture. Seexanniyyuu argitanii egeree isaa fuulduraaf wayyaanee ta'uu kajeela jedhan. Dhugaan jirtu wanni kana hundallee qabxii kaasnu jennuu fi jarri tun jara ummata keenya irratti waggoota 27 waggoota kana hunda shiiru maxaxoodha hojiin isaanii shiiru maxaxoodha waan ta'eef ummanni keenya of eeggannoo barbaachisu hunda taasisu qaba dhugumatti akkuma sanbaantan ummata keenya ummata of eeggannoo taasisaa jedhanii yeroo ammaa kanatti itti himamuu miti ummanni keenya wanni hunduu galeefi jira akka gaariitti deemaa jira maanguddoo dhaga'uu irratti abbootii gadaa dhaga'uu irratti akkasumas immoo abbootii amantaa dhaga'uu irratti gorsa dhaga'uu irratti akka gaarii deemaa jira akkuma isinillee dhaamsa dabarsiisan horaa bulaa deebana keessattuu namoota faanni isaanii haarawa warri lukkeeleen haarawa sochiin isaanii haarawa to'achuun barbaachisaadha hedduu galatooma Profeesar eegaa turtii bareedduu waliin taasifne jedhee abdii guddaa qaba dhaggeeffattoonni keenyallee qophii kanarraatii barnoota hedduu hubannoo hedduu argatanii irraa gammadan jedhee abdii guddaa qaba Profeesar yeroo birallee bal'innaadhaan walitti deebina haala kan hordofaa yeroon ammaa kun yeroo ummanni keenya haala bareedaadhaan siyaasa amma deemaa jirtu kan itti dhihaatee hayyuun yaada kallattii adda addaan kennuu qaba hedduu galatooma Profeesar waan nu argamtanii sagantaa kanarratti yaada keessan bal'aa kana ibsaaf gorsa bal'aa nu qoodaniif horaa bulaa deebana. Ulfaadhaa isinillee hora asante sana. Ayye. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam Hamza. Inshallah nasrin kaloite Inshallah nasrin kaloite Inshallah nasrin kaloite Inshallah nasrin kaloite Ya khalafne jachabde Ya kadik dangalafte Ya kadinif madoite Ya ka ilman kedabde Obsi amma arkatta Beki nasrin niyate Qoppawi nasrin kaloite Gabrom safa jalligete Bilisumman dararte Islamumman olante Barbadaa'uudhaaf deemti cunqursantun dhabamte Inshallah nasrin kaloite kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa turtii Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaayiroo wajjin taasisnee irraatii hubannoo adda addaa akka argattan abdii guddaa qabna egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa qophiiwwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu hamma qophiiwwan keenya yeroo biraatiin deebinee wal arginutti qophiiwwan guyyaarraa qindeessaa kan isiniif dhaggeessaa ture obboleessi keessan Hamzaa Booranaati hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi
وبركاته. gammachuudhaan jiraannu guyyaan idaafa jechaan hundi nurraa dhaabbatu guyyaan lamaan keenya diinii nu barsiifatu kalaayite waa fagoomi abdii rabbirra kaa'i halkaniif guyyaallee jabeeffadhu du'aa'i inshallah nasriin kalooyte inshallah nasriin kalooyte dararaan bayyatte alagaanumna godhatte qawwee hammayyaa hidhatte dhiigkeenya dhangalafte tuna keektuu nasriiti bilisummaan dhihaatte yaadadhu seenaa ambiyoota gaafadhu deebii hayyoota gaafa fitnaan jabaatte bilisummaan dhihaatte gaafa daandiin dhiphatte beeki bal'oon kalooyte bilisummaan dhihaatte bilisummaan dhihaatte inshallah nasriin kalooyte inshallah nasriin kalooyte nuti qabsooyne dinneellee teenye islaamummaan tayo kana qalbitti beeki eenyu miidhuun dandayu meelaali baay'ina muslimaa hanga islaamummaan bal'atte osoo yahudaan ifaachuu addunyaan islaamoyte laali Iraaq laali Falastiin laali Suuriyaa laali Burmaa laali Masrii balaa addunyaa dhaabbate yoo laalanni fakkaata waan muslimni dhumate كيهودان الجفت شهيد ما أركته نصري كون فتشودي ما إني كبسو جباتي ككبسو رابكتي الرابرسون قوا هما اللي فين قدو بلا شمراتوا ربي نمني فيتي نما دينا هتاوا يوكي بلسما تكي شهيد ما أما إتنوغا لمن نونجيسني كرانون